yooyaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa irraa sagantaa keenya irraatiin keessummaa keenya irraa Jaal Cichaa Goobaa itti gaafatamaa miidiyaa fi sabquunnamtii jaarmee abbaa obbo Idil-Addunyaa haala yerootii wajjin wal qabatee qabannee dhiyaannee jirra. Jaal Cichaa baga nagaan dhuftan. Ayyee jaalundee ulfaadhu baga nagaan eegdee baga wal argine jaala kiyya. Ulfaadhu galatoomii haaluma yeroo kana wajjin wal qabsiinee waan tokko irraa uummata keenyaafis akka ifa ta'uuf miseensotaa fi deeggartoota mararfattoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunduma isaatiifuu akka ifa ta'uuf har'a haala akkaan hamaa keessatti gaaffii deebii kanaa yaamicha si goonee yaamicha keenya hawwattee nu argamuu keetiif ulfaadhu galatoomisin jechaa kallattiidhaan karaa gaaffii teenyatti ceenaa kallattiin gaaffii teenyaa ABO'n yeroo dheeraaf ABO's ta'ee addi bilisummaa Oromoo akkuma dhaabattu TPLF fi faannoo dabalatee akka diina siyaasaadhaatti fi diina waraanaatti laalaadhaa ture. Har'a immoo faallaa yaada kanaa tumsi siyaasaadhaa isaan jidduutti ABO'nis hirmaannaa kana keessaa qooda qaba kaja'u akka malee miidiyaa kana gubbaadhaa miidiyaalee hawaasaa gubbaa wanni kun dubbatamaadhaa jira. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee addi bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo dheeraadhaaf sochii warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo dhaaba kanaa kan walabummaa Oromiyaa fi birmadummaa daangaa Oromiyaadhaa qabachiisuu bilisummaa uummata Oromootti dhaquudhaan mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoodhaatiif dhiisuu kan jedhu san dhiifamee yeroo garagaratti hoggolii dhaaba kanaa kan yaada Itoophiyaanummaadhaa fudhatee deemaa turetu ture. Har'as wanni miidiyaa kana gubbaadhaa deemaadhaa jiru ABO'n balaaleffannaa faannoo fi TPLF irratti gochaadhaa ture san har'a hariiroo siyaasaadhaatiif waraanaa waliin hidhachuu akka malee afarfamee yeroo dubbatamaa jiru kanatti wanni kanaa wajjin wal faalleessu ibsi jarri baasanii fi ibsi karaa ABO'tiin hangammatti gadi bahu uummatarraa iccitaawaa ta'uudhaatu mul'ataadhaa jira. Firummaan jira kanaa fi uummata Oromoodhaa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jidduu jiru maal fakkaata? Waan kana akka dhaabatti yookaan akka jaarmeetti jaalchichaa uummata Oromoodhaatiif ifa akka ta'uuf hariiroon faannoo fi TPLF jidduutti ABO'dhaan godhamu kun bu'aa maalii fide jettee yaadda? Akkamitti ilaalta waan kana isin akka dhaabatti? Galatoomi jaalundee gaafii belbeltuudhaa fi waan yeroon gaafattudha haalli gaafii nati na gaafattee gaafii murteessituudhas. Yeroo ammaa kana keessatti ummanni Oromoo karaa qaxxaamuraarra jira. Ummanni Oromoo sirmaayyuu baroota 150 oliif impaayera Itoophiyaa wajjin yeroo dheeraadhaaf morma wal qabaa ture. Diina hinnikkaa jedhee haga humnoota kaabaa akka diina hinnikkaatti moggaasee ittiin akeekaaf kaayyoo isaa nu barsiisurra ture jechuudha. Barootan dheeraa keessatti Minilik irraa eegalee arma nu mure. Aanol irratti arma harka arma haadholii harka abbootii mure. TPLF waan nu godhee waan daangaa hin qabne waggaa 27 guutuu ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo qabsaa'ota Oromoo hayyoota Oromoo beektota Oromoo barattoota Oromoo maanguddoo Oromoo hayyoonni Oromoo beektota Oromoo kan akka Nadhii Gammadaafa kan akka Dabbasaa Guyyoofa kan akka kanaa jedhee kan nasitti muu hin dandeenye
ilmaan Oromoo barattoota Oromoo qaqqaali lubbuu galaafatee kaan immoo kan akka yeroodhuma gabaabaa keessatti miila irraa kukkutee mana hidhaa keessatti laamshessee kan akka Tasfaa'uun Camadaa faatu mana hidhaa keessatti wareegan bara TPLF keessa. Barattoonni Oromoo TPLF qeerroon Oromoo jechuudha. TPLF aangoo irraa kaasuuf jecha akka odeeffamutti daataa qabatamaan dhaabbataan jiraachuu baatuyyuu barattoota 6,000 aga 7,000 yookaan immoo qeerroo 6,000 amma 7,000 itti wareegame. Kuni haadharraa, kuni biyyarraa, kun Oromiyaarraa wareegame. Maaliif TPLF giddugala aangoorraa kaasuudhaaf. Maaliif mirga keenyatu dhiitame, biyya keenya irratti lammii lammaffaa ta'an Oromiyaan kan keenya ta'uu diddee kan isaanii taate isaantu irratti murteesse qabeenya keenya saamama mirga keenyatu dhiitama jedhameeti falmiin gurguddoon irratti geeffamee TPLF achirraa fonqolche. Amma gaa maaltu deemaa jira? Maaltu ta'e? Barattoonni Itoophiyaa 1960moota keessa Haile Sillaasee falman Minilik akkatti du'e beekama. Haile Sillaaseen dhaaltummaadhaan warra sanyii daayinaastii Salamooniik daayinaastii warra jedhaman isaan kanatu aangootti dhufee gara kanatti seenaa bal'aa wallola Abashaa fi Oromoo sirnoota gadaa Oromoo keessatti bara dheeraadhaaf itti turamee kun ta'e. Egaa gaafa Haile Sillaaseen achirraa ka'u Mangistuu Hayilamaaramtu dhufe addi bilisummaa Oromoos kanaan wal qabateet walabummaa bilisummaa birmadummaa uummata Oromoo fi Oromiyaa argamsiisuu qabna ka jedhuun bosonni baa Oromiyaatti jaarraa abbaa gadaafa Elemoo Qilxuufa dhiya Oromiyaatti akkasumas Maccaaf Tuulamni rakkoo kanarraa damdamachiisuudhaaf uummata Oromoof Oromiyaa qabsoon Oromoo eegale. Kanarraan kan ka'e adda bilisummaa Oromoo warreen kaabaa diina innikkaa Oromooti. Keessaayyuu Abashaa warri Amaaraa diina innikkaa Oromooti. Maqaa nutti jijjiiranii maqaan keessaan Oromoo miti gaallaadhaan jecha isin biyya kanaa hin dhufne biyya Madagaskar biyyoota adda addaatii dhuftan nuun jechaa qeessonni isaanii. Kana duwwaayyuu miti bishaan keessaa bahe Oromoon nuun jecha akka nama taanetti iyyuu otoo hin taane akka bineessa taanetti nu hima. Bara sana keessa darbine Oromoon qabsoo isaatiin dhufee as ga'e. Har'a lafti Oromiyaa Wallaggi aanaaleen hedduun irraa dhuunfatamee faannoo Izii Shanaffaa Bizaamoo ka jedhamu itti galee waraana 10,000 lakkaa'aman qe'ee Oromiyaa irraa ilmaan Oromoo Oromiyaa Wallagga keessaa naannoo Wallagga ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa baafatanii har'a qe'ee keenya irratti lammii lammaffaa nu godhanii namni keenya keessa deemuu dadhabeetiin jira jechuudha. Kun eessattidha? Har'a Oromiyaa keessatti. Hilma Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Jaalkaarruu kan jedhamu ajjeesanii morma irraa kutanii fuudhanii muuziyeemii Goojjamiif Gondor keessa deemanii agarsiifachaa jiru jechuudha. Eenyu faannoo yoom har'a waggoottan 2-3 kana keessa har'a qe'ee Oromooti ilmaan Oromoo horiin Oromoo yaafameet manni irratti gubatee qawweedhaan uummata Oromoo akaanii mana isaarraa qe'ee isaarraa abbaan biyyaa warreen qumxaa keewwattee qe'ee Oromootiif qonna dhufte har'a nutu abbaa biyyaati sinumaa siin qabdani lafti kun kan keenya sin biyya biraarraa dhuftanii kan jedhaniin Wallagga keenya Shawaan keenya Arsiin keenya jechuudhaan
Finfinneen keenya jechuudhaan har'a qe'ee Oromoo weeraraa jirti jechuudha. Eenyutu weeraraa jira? Faannoo. Maal ta'ee faannoon nu weerarte warra faannoon nu weerarte uummata keenya qeerra buqqisaartu. Qe'ee keenya keessatti waraana oomishattee waraana guddaa godhattee lafarra uummata kaastee qe'ee keenya keessatti Wallagga Naqamteetti jalatti Horroo Guduruu jechuun lafa har'a warreen faannoo walii galan kun itti dhalatan jechuutti. Lafa qabsaa'oon hogganoonni jaarmiyaa ABO jalqabaa haga dhumaatti lafa irratti isaan dhalatanii ABO'n keessatti wanne irratti Daawud Ibsaarraa kaasee Jaal Daawud Ibsaarraa kaasee Jaal Marroorraa kaasee warreen har'a jiran kun hundumti isaanii lafatti dhalatan keessatti har'a faannoon dayeeffattee qe'ee Oromoo hunkuraa jirti jechuudha. Ka'umsi isaa OPDO'dhaan yookaan PP'dhaan iyyuu haa ta'u malee warri immoo waan kana wajjin lakkii gaarii gootanii si wajjin waliigallee mootummaa kana kaafne si wajjin waliigallee Itoophiyaa andinnati ijaarraa warra jechaa jirutu jira jechuudha. Ulaagaa isaanii tokko kan baafamee yeroo ammaa kana qilleensarra deemaa jirutu jira. Waan daqiiqaa 12 ta'u tokko ulaagaa isaan baafatan tokkotu jira. Ulaagaa sana yoo editarri keenya yookaan kaameraamaaniin nu dhageessise baay'ee gaariidha. Waan Habtaamuu Ayyaaloo dubbate keessoodha kan isa qaqqabe. በሰሜናውያን የተፈጠረ የተባለው የትብብር ካውንስል ትክክለኛ መረጃ የሚል ነገር አንስተናልና ስለሱ የተወሰነ ነገር እንበል። ከትግራይ ኃይሎች አፋር ጉጉሙ ከቤኒሻንጉል የቤኒሻንጉል ኃይል የሚባል አለ። ከዛ ደግሞ የጉሙዝ ኃይል የሚባል አለ። የፋኖ አለ። የነጃልማሮ ኦነግ ወይም ኦላ የሚባለው አለ። የኦጋዴኑ አለ። የጋምቤላ ገና ያልጨረሷቸው 2-3 የዚህ አካል ለማድረግ ገና ንግግር ላይ ያሉ አሉ። ከዚያ ባሻገር አጎራባች እነዚህ አካላት አጎራባች ከሆኑት ከሱዳንም ከኤርትራ ጋርም ያላቸውን ግንኙነት ጥብቅና የቀረበ አድርገዋል። ይሄ ፋክት የሆነ መረጃ ነው። ተነጋግረዋል። ሁሉን አቀፍ የትብብር ካውንስል በሚል የተመሰረተ ነው። ሁሉን አቀፍ የትብብር ካውንስል ባለን መረጃ መሰረት ይሄ ፋክት ነው። የተደራደሩባቸውን ነጥቦች በተወሰነ ደረጃ አይተናል። ለምሳሌ አንዱና በዋነኛነት ከተነሳው መካከል ጽምዶ የሚለው ቃል በራሱ በትግራይና በኤርትራ ኃይሎች መካከል እና አብይ አህመድ ያንን ለዘመናት ከዚህ በኋላ ሊገናኙ በማይችሉ ደረጃ ደም አቃብተናቸዋል ብለው የደመደሙት ኤርትራውያንና የትግራይ ሰዎች ድንበር ተጋርተን አብረን የምንኖር ስለሆንን በአንድ ወቅት በተፈጠረ ግጭት ዘላለም የግጭት ቀጠና መሆን የለበትም። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በመፍጠር በፖለቲከኞች መካከል ያለውን ቅራኔ መስበርና ካሁን በኋላ በኤርትራና በትግራይ መካከል ጦርነት እንዳይኖር ማድረግ አለብን የሚል አስተሳሰብ የያዙ የዚሁ ዘመን ሰዎች የፈጠሩት ማለት በዚህ ትውልድ ሰዎች በተለይ በዋነኛነት አክተሩ ነው የፈጠሩት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወይም ጽምዶ የተባለው ይሄ እነ ጌታቸው ረዳ በስልጣን ላይ ሳሉ ጭምር የተጀመረ ነው። ይሄ የትብብር ካውንስል የሚባል ንግግር ሲጀመር ጽምዶ የሚለው ከነቃሉ ጀምሮ ተነስቶ ውይይት ተደርጎበት ከቃሉ ጀምሮ በዛ ላይ ስምምነት ላይ አልተደረሰም። አንዱ እንደ ኩዌስችን ያነሱት እኛ የሰማነው the word ድምጽ ጽምዶ የሚለው ሁለቱ አካላት ቃሉም የተጠቀሙትም ጽምዶ የሚለው ቃል በራሱ የትግረኛ ቃል ነው። በትግራይና በኤርትራ መካከል ሊፈጠር ለተፈለገ ስምምነት የዋለ ነው። ስለዚህ ያ በራሳቸው እነሱ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማምጣት የፈጠሩት ጽምዶ ባለበት ሊቀጥል ይችላል፣ ችግር የለም። ከሌላው ጋር የሚደረግ ከሆነ ግን ሁሉን አቀፍ የትብብር ካውንስል እንመስርት ወደሚል መኬዱ ነው። ሁሉን አቀፍ የትብብር ካውንስል እናድርግ ሲሉ መሰረታዊ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል ምንድነው የሚለውን ለመፈተሽ ሞክረናል። አንደኛው የተገንጣይነት ጥያቄ ይዞ የካውንስሉ አካል መሆን አይቻልም የሚል ፕሪኮንዲሽን።
የማናቸውም ችግር በኢትዮጵያ ሉዓላዊ አንድነት በግዛት አንድነት ማዕቀፍ ውስጥ ኤኒ ፕሮብለም ይፈታል የሚል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ስለዚህ አንድ ጽምዶ የሚለው ቃል በራሱ በትግራይና በኤርትራ መካከል ያለ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማስፈጸሚያ ጉዳይ እንጂ ጽምዶ ሁሉንም አካል ላማከለው የትብብር ካውንስል መጠሪያ ሊሆንም የሚችል አይደለም። ምንለው መጠሪያውን የትብብር ካውንስል ወይም የትብብር ምክር ቤት ሁሉን አቀፍ የትብብር ምክር ቤት ነው ተብሎ መጠራት ያለበት በሚል አንድ የትብብር ማዕቀፍ የመመስረት እንቅስቃሴ መደረጉን የሰማ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ከተነሱ ነጥቦች መካከል አንድ አሁን እንዳልኳችሁ የተገንጣይነት እሳቤ ሂዶ ኤንድ ሪዛልቱ ውጤቱ የትብብር ካውንስሉ የመጨረሻ መዳረሻ በኢትዮጵያን መበተን ሊሆን ስለማይገባ የተገንጣይነት ጥያቄ ያለው የዚህ የትብብር ካውንስል አካል አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ መፈታት አለበት የሚል አቋም ነው የተያዘው ማለት ነው። እነ ክንፈ ዳኘውን የመሳሰሉና በዲፋክቶ ትግራይን ስቴት አድርገን መገንጠል አለብን የሚሉ አካላት ይሄ የትብብር ካውንስል ውስጥ መግባት አይጠቅመንም፣ ምክንያቱም የትብብር ካውንስሉ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ለማድረግ ያለመ ነው በሚል ተቃውሞ የሚያሰሙበት ቤዚክ ሪዝን ይሄ እንደሆነ ተረድተናል። አንድ ጠንካራ ሊባሉ ከሚችሉ ነገሮች የተነሳው ይሄ ነው። ሁለተኛው የትብብር ካውንስሉ ጀስት የትብብር ካውንስል በሚል ብቻ እንዳይታለፍ በትብብር ካውንስሉ ስር የወታደራዊ ትብብር ካውንስል፣ በሁሉን አቀፍ የትብብር ምክር ቤቱ ስር የዲፕሎማሲያዊ ስራ መከወኛ ካውንስል እየተባለ የተለያዩ ብራንቾች እንዲኖሩት ተደርጎ የተደራጀ ግን ሁሉን አቀፍ ትብብር ዲፕሎማሲም ያለው ወታደራዊም ያለው ፖለቲካዊ ምክር ቤት ያለው ፖለቲካውን የፖለቲካ ሂደቱን ሊመራ የሚችል ስምምነቶችን ሊነድፍ የሚችል የሀገሪቷ መሰረታዊ ችግሮች የሚያወጣ መሰረታዊ ችግሮች የሚፈቱበትን ትልሞችም የሚያስቀምጥ ይሄንን የሚፈትሽ አንድ የፖለቲካ ምክር ቤት፣ አንድ ወታደራዊ ምክር ቤት፣ አንድ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ የሚመራ ምክር ቤት፣ የተለያዩ አካላት በስሩ የሚኖሩ ግን ሁሉን አቀፍ የትብብር ምክር ቤት ሁሉን አቀፍ የትብብር ምክር ቤት ተብሎ ስምምነት ላይ መደረሱ። ይሄ ብቻ አይደለም። ምን ያህል ትክክለኛ ነው የሚለውን ባላረጋገጥነው ነገር ላይ አሁንም ድምዳሜ ላይ ደርሰን አንመጣም። ነገር ግን በአማራ ፋኖ በኩል ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንደተረዳሁት አንድ ደጋግመን ስናነሳው በነበረው መንገድ የአማራ ሕዝብ ለመታገያ ብሎ ያነሳቸውን መሰረታዊ ነጥቦች አንዱንም ሳይሸርፍ እነዛ ጥያቄዎች የትብብር ማዕቀፉ መፍትሄ ሊፈልግባቸው የሚገቡ አንዱም ግን ተሸርፎ የማይወድቅ ጥያቄ ነው ብሎ ማቅረቡን የፋኖ ኃይሎች ማቅረባቸውን አንድ። ሁለተኛ ይሄ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ኦልሞስት ባለፉት 35 36 እና 40 ዓመታት ውስጥ ወይም 50 60 ዓመታት ውስጥ አማራው ላይ የመጣው ትርክት የጨቋኝ ትርክት ነው። ሌላው ደግሞ የተጨቋኝነት ትርክት ይዞ መጥቷል። ይሄንን ትርክት ለመለወጥ ስምምነት ያለ እንደሆነ ከዚህ ትርክት ለመውጣት የእውነት ፍላጎት ያለ እንደሆነ እንደ ጨቋኝ የተፈረጀውን አማራ የትኛውን ቦታ ትብብርም ድርጅትም ምክር ቤትም ምናምንም በተፈጠረ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ 40-50 ዓመታት የታየው አይነት ቁማር አንጫወትም የሚል አቋም ይዘዋል። አንዳንዶቹ በጣም ከጠበቅኳቸው በላይ የጠነከሩ አይቻሉ። የአማራ ፋኖ እንዲህ ባሉ በወል በሚፈጠሩ ትልልቅ ትብብርና ካውንስሎች ወይም ምክር ቤቶች ወይም የትብብር ማዕቀፎች ውስጥ የመሪነት ሚና ለመጫወት የሚያስችለው ኃላፊነት ሳይዝ እንደተለመደው ምክትል እየተባለ የሚቀጥለው ከትርክት ጋር የሚያዝ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም የሚል ሌላ የተለየ ነጥብ ይዘው መጥተዋል። ከፍ ያለ ነው። ሌላው የአማራ ሕዝብ የተነሳባቸው ጥያቄዎች እኛም በሚዲያ ደጋግመን ስናነሳው የነበረ ለምሳሌ
የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል ስርዓታዊ ለውጥ ያስፈልጋል። የፌዴራል አወቃቀሩም የህገ መንግስት የሚባለውም ነገር የአማራ ህዝብ ዋንስ ተሳትፎ የለበትም። እዚህ ህገ መንግስት ላይ አልተሳተፍኩም ነው እያለ ያለው። ህዝባችን ባልተሳተፈበት የህገ መንግስት ማዕቀፍ ሊተዳደር ይገባል ብለን ከእናንተ ጋር ውል ልንገባ አንችልም። ስለዚህ ህዝባችን ለትግል የወጣበት አንዱ ዓላማ በኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ነው። ሰው በህግ ከትርክቱ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ህገ መንግስታዊ ለውጥ ያስፈልጋል። ፖስት አብይ የአብይ ስርዓት ከአብይ ስርዓት በኋላ ከዚህ ከኦህዴድ ስርዓት በኋላ የምትቀጥለው ኢትዮጵያ ማንንም ጥላ ማንንም አንስታ የማትሄድ ሁሉን አቀፍ ስምምነት የተደረሰበት ያለፈውን የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያከትም የሚያደርግ አዲስ ማህበራዊ ውል ወይም ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ ያስፈልጋል። የሁሉንም የአንድ አካል ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ፍላጎት ያሟላ የህገ መንግስት መሻሻልና ማዕቀፍ ያስፈልጋል የሚል የህገ መንግስት ማሻሻል ሲደረግ ሌላው በትግራይና በአማራ በኩል ኮንቴስትድ ኤሪያ ተብሎ የተቀመጠው አለው አሁን አይደለም። አብይ አህመድም ኮንቴስትድ ብሎ አስቀምጧቸዋል። እነዚህ ኮንቴስትድ ተብሎ የተቀመጠው ኤሪያ በትግራይና በአማራ ብቻ ሳይሆን በአማራና በኦሮሚያ በኩል አለ፣ በአማራና በቤኒሻንጉል በኩል አለ፣ በሶማሌና በአፋር በኩል አለ፣ የድሬዳዋ ጉዳይ አለ፣ አዲስ አበባ ጉዳይ አለ። አገሪቷ በአጠቃላይ ሜስ ውጥንቅጥ ውስጥ የገባች ናት። ስለዚህ አጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ የፌዴራል አወቃቀር ስርዓቱ ያመጣውን ኮንሲኩዌንስ አደጋ ተጠንቶ በዘላቂነት ችግሩን የሚፈታ ስምምነት እንዲደረግበት ይህንን የሚያጠና አካል መድበን ፖስት አብይ አጠቃላይ ያወቃቀር ችግር ያለባቸውን ሁሉ በዘላቂነት የሚፈታ አዲስ ያወቃቀር ስርዓት መከተል ይኖርብናል። የህዝብን ፍላጎት መሰረት አድርገን ኤሊት ድሪቨን ብቻ አይደለም የሚል ሐሳብ ተነስቷል። እነዚህ ላይ ድምዳሜ ለመድረስ ውይይቶች እየተካሄዱ እንደሆነ የሰማኋቸውን የተከታተልናቸውን እና አሁን የደረስንበትን ነው የምንነግራችሁ። የተነሱ ነጥቦች አንኳር ጉዳይ የምንላቸውን። ሌላው የተጠያቂነት ማዕቀፍ ነው። በተለይ በፋኖ በኩል ጠንከር ብሎ ተነስተዋል የሚባሉት የተጠያቂነት ማዕቀፍ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ላለፉት 40-50 ዓመታት ከበደኖና አርባ ጉጉ ከነነፍሱ ገደል ከመጨመር ጀምሮ በየዘመኑ የተፈጸመበት በደል አለ። ሌሎቹም አቅርበዋል። በየዘመናቸው ይሄ በደል ተፈጽሞብናል ያሏቸውን አንስተዋል። እነዚህ በደሎች እነዚህ ያለፉ በህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች በሙሉ እንዴት ይፈቱ የሚለውን በሽግግር ጊዜ የሽግግር ፍትህ ይቋቋም የሚል ስምምነት እና እያንዳንዱ እዛ ምክር ቤቱን የመሰረቱት ኃላፊዎችን ጨምሮ በየደረጃው የዚህ ተሳታፊ ያልሆኑም አካላት ባለፉት ጊዜያት በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ማናቸውንም በህዝብ ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ የሚሆኑበት ከሁሉም ገለልተኛ የሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚሳተፍበትም ጭምር ነፃና ገለልተኛ የሆነ በሩዋንዳ እንደነበረው በደቡብ አፍሪካ እንደነበረው የሽግግር ጊዜ ፍትህ ምክር ቤት ይቋቋማል። ያ ትሩስ ኤንድ ሪኮንሳይሌሽን እያለን የምናነሳው መቋቋም ይኖርበታል። ያ የወንጀል ተጠያቂነትን በሙሉ መፍትሄ ይሰጣል። ስለዚህ በትግራይ ከጄኖሳይድ ጋር ከምን ጋር ተያይዞ የሚነሳው ከዛ ጋር ተያይዞ መፍትሄ ይሰጠዋል። በአማራው በኩል ላለፉት ዓመታት በሙሉ የተፈጸመ ግፍ ከዛ ጋር ተያይዞ መፍትሄ ይሰጠዋል። ስለዚህ በመገዳደልና በመታኮስ ሊፈታ የማይችል ያለፈውን ችግር በዚህ መንገድ መፍታት አለብን የሚል ነገር ተነስቷል። ሌላው አስቸኳይ መፍትሄ የሚፈልጉ ጉዳዮች ሌሎችንም ጭምር ለመፍታት ያለው ብቸኛ አማራጭ ፈጠን ብሎ የስርዓቱን ማክተሚያ ማፋጠን ያስፈልጋል የሚሉ ነጥቦች ተነስተዋል። እነዚህ ነጥቦች ኢንተርቴን ተደርገው ተቋጭተዋል ወይ? አሁን የማውቀው ድረስ የሰማሁት ድረስ የተረዳው ድረስ ብቻ ነው የማነሳው። አፋነ ማሪፋቲን ደርባ ጅራ ኡላጋን ሱማል ጀዳ ካውንስል ትብብሪ ካውንስል ጀዳሙቱ አልቸን ካውንስሊን ኩን eenyudhaan dhalate ፋኖ አባኦቦ TPLF fi qaamolee xixiqqoo biraa jedhanii of duuba oofan kan kaleessa cimdoo jedhaa oofan sun har'ammoo maqaa sana jijjiiranii tibibbir kaawunsilingii kaawunsilii waltumsaa waliigaltee
jedhanii maqaa moggaafatanii akka odeeffamutti ani ammatti qabatamaa isaatiin argine akka odeeffamutti koree hojii raawwachiistuu nama 27 otoo uummanni Oromoo hin beekne otoo qabsaa'onni Oromoo hin beekne otoo hayyoonni Oromoo hin beekne bakka kanatti namoota 27 filatameetutti deemamutti jira jechuudha. Kan kana godhaa jiru warreen nuti abaa'oo woobootti mataadha jedhanii jechuudha. Kanaafi maal sin jechuu barbaadeen baay'ee keessan deemu gaafii kee akkan keessan baanetti warra TPLF fi faannoo wajjiniin har'i walii galee deemamu addi bilisummaa Oromoo kan nu barsiise warri kun warra diina innikkaati. Diinota innikkaa keenya wajjinii waliif galuun ni danda'ama. Marii ummataatiin, marii qabsaa'otaatiin, marii hayyoota Oromootiin nu baasamoo nun baasu jechuudhaan herga mari'atamee gochuu danda'ama. Garuu namoonni muraasni, namoonni lama sadiyyuu miti namni lama walii galee qabsoo Oromoo gara hin taanetti oofaa jiraachuudha. Qabsoo dhiigni meeqatti dhangala'e. Qabsoo ilmaan Oromoo qe'ee Oromoo keessatti itti dhuman. Qabsoo qe'ee Oromoon jiruuf jireenya isaa itti dhabe. Jiruuf jireenya itti dhabe namni irra qe'ee isaa keessa nagaadhaan oolee bulaa jiru hin jiru. Kan dirooniin itti tumame, kan ilmaan isaa irraa ajjeefaman, kan qabeenyi isaa irraa yaafame, rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru isa ani dubbadhu kanaa ol akkatti ibsan jechoota ibsan hin dandeenye. Har'a uummata Oromootti qoosaa jiru jechuudha. Egaa maalinni wanti kunii kan jedhu wanti kun anaaf ifa miti. Kana wanti walitti callifamee dhiifamus miti. Kun dubbii jiraachuu fi dhabamuuti. Faannoon har'a kaleessa basma'aam jedhee Salaalee keessatti morma ilma Oromoo kutee waraana bilisummaa Oromoo morma kutee fuudhee fannifatee muuziyeemii Gondoriif Goojjam keessa galchee ilmaan Oromoo mana cidhaa keessatti balbalatti cufee abiddaan waadee ilmaan Oromoo godina tokko guutuu godina Horroo Guduruu fi Wallagga Ba'aa keessa guutummaa xaragee lafa isaaf qabeenya isaarraa saamee loonsaa ooffataa har'a qe'ee Oromoo keessatti meeshaa gurguddaa gadhiisee qabeenya uummata Oromoo saamaa kabajaa fi safuu Oromoo dhoowwaa Finfinneen kan kooti, Shawaan kan kooti, Wallagga kan kooti, Arsiin kan kooti jechuudhaan lafa Oromoo deemtee weerartuun walii wanti nama galchisiisu yoo bifa kanaan deemama ta'e yoomiyyuu taanan nagaa fi tasgabbiin warra kana wajjin dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo qubayyuu hin qabu. Hogganni nama tokkotu akka barbaade keessa burraaqee gochuutti jira. Waan kanammoo waraanni bilisummaa Oromoo taa'ee ilaaluutti jira. Taa'ee ilaaluu qabaa fi hin qabu waan biraa. Waraanni bilisummaa Oromoo diina isaan wal qabee jiru kan wajjiniin wal qabee jiru PP wajjiniin wal qabatee wal lolaa jira. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon Oromoon manaa ba'eef akka galma hin geenyeef kaayyichi akka hin milkoofneef diina innikkaa wajjiniin warri walitti dhufeetoo diinota kana wajjiniin qabsoo Oromoo tartiibarra galchuudhaaf otoo hin taane karaara balleessuudhaaf deemu akka diina wal lolaniin wal tolanii hitti garagaranii qe'ee Oromoo balleessan gochuudhaaf deemu jiru warri kuni. Waan kun sirriitti hubatamuudha qaba. Kanaaf maaliin nati naan jetteefi kuni bilginnaadhaa siin jechuun man barbaada akka waliigalaatti. Bicha oduma gaafii kana keessaan baane uummataaf akka ifa ta'uuf duubatti deebinee waa kaasuun barbaachisa. Dhiiroo uummanni Oromoo kun wareegamni uummata Oromoo diina isaatiin warra kaleessa harka isaatiin dhiiga ilmaan Oromootiin harka dhiqatan sana wajjin deebinee qorii gaafa nyaannu warri kaleessa harka isaaniitiin dhiiga isaaniitiin harka dhiqatan sana wajjin gaafa deebinee qorii nyaannu qoriin san waadaa nutti hin taatu dhimma faannoo irratti waa gabaabsinee akka fakkeenya nu ta'uuf kaafna. As dhiyoo deengada bara 2024
kaaba Oromiyaa wallorratti waan ummanni kun ummata keenya walloo godhe hanga addunyaan tun gurra qabattee iyyitu takkatti jaarmiyaan ABO sadarkaa idil addunyaatti yoo xiqqaate diinagdee waan silaa biyyoota alaa jaarmiyaa irraa ni qabna jedhu isa akka deeggarsa hawaasni jaarmiyaaleen hawaasaa isaanii godhan malee akka dhaabattu ummata kana dandamachiisuun dirqama keenya duguuggaa sanyiidhaatu ummata keenya kaaba Oromiyaa irratti lafxanyoota ilmaan milikiin gaggeeffamaadhaa jira kajoo ibsa yeroo adda addatti baasee ABO'n caasaasatti dirqama kanneen diinagdee qabu dabarsee ummata kana ittiin dandamachiisuudhaaf lallabachaadhaaf. Osoo inni kan kanaan jiru akkuma duulli kaaba Oromiyaa injifannoodhaan uummanni keenya ofirraa ittisa godhee deebisan jiddugala Oromiyaa naannoo Darraadhaa irratti yakka dalagame waliin harkaadhaa baane haadha Oromoo qottoodhaan mormarraa muran gochaa suukannee saada jiddugala Oromiyaa irratti dalage uummanni kun. Isa sanis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ifirratti hirkannoo fudhateen duula san uummata Oromoo dandamachiisuu danda'ee ture jechuudha. Osoo kun kanaan jiru lixa Oromiyaa irratti lola waraana bilisummaa Oromootii fi isaan jidduutti naannoo lagaa Abbayyaat irratti godhame irratti waraana bilisummaa Oromoo tokkicha harka isaanii bee mormarraa muran. Mormarraa muranii morma isaatitti muka kaayan. Dhaadannoodhaaf akka bara abbootii keenyaa bara 1880 keessaa sanatti deebinee harka murree jilchinee impaayera abbaan keenya dhiigaan gadhaabe san tiksina kajoo dhaadannoo faannoo yeroo garagaratti diinummaa hiriyaa hin qabne meediyaa isaaniitiin gadi baanii Oromoo irratti dubbachaa jiru. Hanga keessa kutanii jechi Oromoo jaamu kun eessaa dhufe uummanni Oromoo jaamu kun jaan takkatti. Waa'ee magaalaa Finfinnee irratti waa'ee Oromiyaa irratti akka waan adda bilisummaa Oromoo bara 1990 takka as eenyummaa adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kan haarawatti moggaasa maqaa kannee lafa Oromiyaa tana moggaasa maqaa kannatti ittiin qoosaadhaa jirti. Hin dhaabbanne kanarrattis asuma dhiyoo kana waan isaan jechaa turan meediyaa isaan irratti aktiivistoota isaaniitii miti qondaalonni faannoodhaa waan isaan jechaa turan waliin harkaadhaa jira. Arra uummanni keenya akkuma fedhallee osoo ta'e faannoodhaa wajjin lafxanyoota kanaa wajjin osoo kan caba Oromiyaadhaa aanola irratti harma numuranii fi harka numuranuu bakka hin godhatin inni Haayila Sillaaseen Oromoo irratti dalage. Inni Dargiin Oromoo irratti dalage. Guyyaa tokko dhiigni ilmaan Oromoodhaa kabaja harkatee wareegama goota Oromoodhaa tokko kabajallee osoo kan naminiif biyyee irra dichaafamaadhaa hanga yaadi. TPLF karaa aangoo godhamaadhaa ture kana sirna lafxanyaa uummata Amaaraa kana bakka bu'u ilmaan Minilikiin wareegamni hanga naga Oromoo muddachaadhaa ture. Bara 2018 Dirree Dhawaa irratti naannoo Adaamaatti waan jara kanaan dalagamaa ture waliin beeynaa jechuudha. Akkamitti tokkummaa jara kanaa wajjin uumachuu danda'a addi bilisummaa Oromoo? Maali tokkummaan jara kanaa wajjin uumamu? Inumaa inni kun haafu wanni amma dubbatamaadhaa jiru ibsa jirri baasaa jiru keessatti biyya tana keessatti dhaaba keenya tokkummaa Suudaanitti dhiyeenya kana hundeeffamte kana keessatti qaamni fottoqa biyya Itoophiyaa keessaa biyya muradheetiin bahuu barbaade jedhu yoo jiraate seeraan dhorkamaa akka ta'e keessa dubbatamaadhaa jira. Mirga silaa seerri mootummaa Itoophiyaadhaa kan TPLF wayyaaneen mirga hiree murteeffannaadhaa yoo barbaadan hanga fottoqatti keeyyata 39 keessatti dubbatte san ni ugguree hojjechuu jennu kun. Kana keessatti aangoo isaan tarreeffatan gaafa laallu ammallee haal dureen hoggonni ol aanaan tokkummaa isaan amma jaantana keessattuu lallabamaadhaa jiru har'allee warra TPLFitu gaggeessummaa kana bakka fudhatee jira. Maaliif humna ol aanaa waan qabaniif humna waraanaa guddaa waan qabaniif meeshaa waraanaa guddaa qabaniif waan filatamaniif isaantu bi'a. Waan filataniifis isaantu bi'a. Yoo xiqqaate durataa fi itti aanaa fi hanga namoota lakkaa'amutti jechoonni isaan itti waraana bilisummaa Oromoo ibsanu jechoota rahisha jette. Waan namichi san kaleessa haasawaa ture keessatti wanni dhageeffanne warra oolaa jedhamu
jechuun uummata Oromoo bakka bu'eellee silaa je'ee dubbate wayyaadhaa garee marroodhaa warra oolaa jedhamu jeet hanga warra Soomaalee Ogaadenii fi Gaambeellaa Binishaangul Gumuziif kabaja kanne waraana bilisummaa Oromootiif kabajan kanne naasoo isaanii keessatti achi keessatti illee tuffatamuu keenyatu jira jechuudha. Olaantummaan keenya zeeroo. Inni har'a keessa jiru sagaltamii takka irra hamaa ta'uutu haasoo jira kanarraa nutti mul'ataadha jira. Keessa dabranii Wallaggaa bahaa guutumaan guututti Wallagga waan jaamuun guutumatti ni Oromiyaa akka to'annoo isaanii harka jiru humna gahaa akka keessaa qaban jiddugala Oromiyaa hanga Adaamaatti miila dheereeffatanii akka jiran waajjiraaleen isaanii gurguddaan silaa mataskaana keessatti hidhannoolee ammayyaadhaa gurguddaa Oromiyaa guutuu keessatti akka qaban gadi hin qaban dubbachaadhaa jiran. Hanga gubatiinsa deengadda mataskaana Arsii lixaa keessatti godhamu kana ga'utti ammallee weerara hamatu deemu jira. Gochaa kan ifii dalaganiit waraana bilisummaa Oromootti maqaa dibaataa jira. Uummanni addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhuguma hireen uummanni Oromoodhaa isarraa eegu gaafii walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromooti. Jennee wareegama kaffalaadhaa aangoo siyaasa Itoophiyaadhaa qofa barbaaduudhaaf wareegama ilmaan Oromoodhaa san biyya irra dachaasuun gaafatama seenaadhaatiif hangam takka mallattoo gaafii keessa gallee jirra kajoo akka gaariitti uummata keenyaaf akka ifatuuf bakka kana keessa irra deebisee si gaafachuu barbaade. Ibsa gootee turte tuttuite. Warri tibbeen labsalaa waggaa 27 guutuu yakki isaan duratti dalagan hogganoota adda bilisummaa Oromoo lixuma Oromiyaa keessatti warra akka Jaallaggasaa Wagiidhaa kana gochaa hammeenyaa isaan irratti dalaganii ajjeesan arra gumaan isaanii san hin kaffalamne firummaan nuti wareegama isaaniitti wajjin deebinee isaanii wajjin godhachuu dandeenyu maal fakkaata kajoo Oromoo tuffachuu tuffiin Oromoo irraa dhaabni siyaasaa hoggonni siyaasaa Oromoo qabu kun ilaa eessatti deemuu deema akkamitti ilaala kana isin jaarmeen keessan. Galatoomi Jaalunde akka jaarmiyaatti jaarmiyaan akeeka jaarmiyaa jechuun kaayyoo ulaagaa amma isaan tactical relationship godhannee yookaan waliigaltee tooftaa qunnamtii tooftaa godhannaa jedhanii uummata Oromoo goyoomsuu barbaadu. Diinni diina kiyyaa fira kiyyaa ka jedhamu sanis jira. No. Diinni hin nikkaa fi diinni hin nikkaa fira namaa ta'ee hin beeku. Diina dhaabbataadhaan bar. Diina seenaatiin bar. Akka waliigalaatti ABO'n yoo dhuguma dhugaa qabaate akeeka kanaaf waliigaltee qabaate uummata Oromootiin as ba'ee faannoo waliigallee jirraa jedhee uummata Oromootti as ba'ee dubbachuudha qaba ture. In godhan sana lafa jala erga jalqabanii duriyyuu taanaan tokkoffaa waan godhaa jiru uummata Oromoo jalaa dhoksaa deemuun har'an jalqabne Oromoo keessatti durumaa kaasee dhufe. Bara 1991 akkastu ta'e. Bara 2018 sanumatti ta'e. Har'allee santu ta'aa jira. Gaafiin Oromoo kan diinni beeku firrin beeku. Rakkoo guddaan isa kan. Yeroo hunda waan diinni amma diina nutti maa jira warra oolaa marroo jedhe. Oolaa marroon oolaa marroo maal jechuudha akkas jechuun tokko tuffii uummata keenyaaf qaban. Lammata wanti achirratti dubbate walabummaa bilisummaa dhimma tokkummaa Itoophiyaatiin alatti namni kaase akka tibibbir kaawunsilingii sana keessaa ba'u jedhamee hundumtuu kanarratti waliigalee fudhateedha. Gaafiin Oromoo Itoophiyaa ijaaruudhaaf miti Oromoon kan du'aa tureef. Oromoon Itoophiyaa diimokiraatessuu yookaan tokkummaa Itoophiyaatiin miti waggoota hedduu kan du'aa tureef. Walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromiyaa, birmadummaa Oromiyaatiif Oromoon waggoottan
dhibbaan lakkaa'amanii qeerroon qarreen uummanni Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu akka baalatti harca'aa ture. Har'a maaltu deemaa jira? 1991 taatee kana nurratti 2018 kanatti inni ammaa immoo sirumaayyuu isa Oromoon keessaa bahuu hin dandeenye nurratti ta'uu jira. Dur gaafa namni qabsoo bilisummaa Oromootti galu waa'ee walabummaa fi bilisummaa adda bilisummaa Oromoo walabummaa bilisummaa birmadummaatti itti himama. Gaafa deemamee gara guduunfarra hinni ga'u Itoophiyaa malee hin taatu nuun jedhu. Dheengadda miidiyaa kallattii miidiyaa ka jedhu irratti abbaa caalaa lataa Itoophiyaan Oromoon federaalizimii Itoophiyaa keessatti jiraachuudha malee walabummaa fi yookaan bilisummaan isaaf hin ta'u jedhe. Okay. Waan hin qoranne waan isaaf hin taane dura maaliif ilmaan Oromootti fichisiisaa turan? Kan bobbaasee dargaggeessa jiruuf jireenya isaa dhorkee har'a namni hundi maraatee deemaa jira. Kaan maraatee jira, kaan immoo lubbuun hin jiru. Rakkinni kun hundi kan dhufeef dhimma bilisummaa Oromootiif Oromiyaati. Har'a immoo deebi'amee warruma kaleessa wal falmisiisaa turani erga dhaqanii qarqara aangoo wayii ga'anii deebi'anii Itoophiyaatti galu. Itoophiyaadhaaf yoo ta'e dhimma Itoophiyaatiif yoo ta'e maaliif Abiyyi Ahmad wajjin wal loluu maaliif nu barbaachise? Dhimma bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif lolaa jirra malee dhimma faannoo wajjiniin dhaqanii sharika ta'uudhaaf allaansii ummachuu erga ta'e yookaan rileeshinshippii godhachuu erga ta'e maal gochuudhaaf warra kabiraatiin wal loluun nu geessere. Diina hinnikkaa jedhee addi bilisummaa Oromoo nu barsiise sanatti fira hinnikkaa ta'uudha dhaqnaare. Tokko allaansii isaan amma godhatanii yookaan waliigaltee isaan godhatanii too deeman jedhamee dubbatamu keessatti kana dura Amaarri arba guuguutti adda bilisummaa Oromootu yookaan waraana bilisummaa Oromootu fixee jedhamee odeeffamaa ture. Wayyaaneen taaktika sana fayyadamtee uummata walitti buusutti turte. Inni sunillee irra deebi'ee qoratamee warri Amaara fixee hundumtuu itti gaafatamummaa haa fudhatu kan jedhu irratti waliigallee jedha. Itoophiyaa keessaa baanaa yookaan bilisummaa walabummaa fidanna federaalizimii kan jedhamu hin jiru. Tokkummaa Itoophiyaatti warra amane qofadha jedhamee irratti walii galame. Tokkummaa Itoophiyaa barbaannaaf qabsootti turre. Tokkummaa Itoophiyaa barbaannaadhaa fi uummanni Oromoo kanaaf du'e wareegamanii jaallan kaleessa. Kanaaf shinnigatti dhaqanii waliin boolla tokkotti dhumanii tokkummaa Itoophiyaa eeguudhaaf. Faannoo fi TPLF wajjin waliin ta'uudhaaf jecha dhaqanii akkasitti dhumanii. Faannoo fi TPLF wajjin waliif ta'uudhaaf jecha qeerroon bilisummaa Oromoo dhume. Faannoo fi TPLF walii ta'uudhaaf jecha waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree qabsoo keessatti daaraa daakuu ta'aa jira. Kana kan godhaa jiru nama tokko lama. Marroo fi jireenya godhaa jira. Ifaan ifatti. Waan kana immoo uummanni Oromoo fuuldura dhaabbatee qeesaa eeggachuun dirqama isaati. Qawween fedhetti dhuka'uu danda'a. Faannoon qe'ee Oromoo hin geessu. Abadan faannoon qe'ee Oromoo hin geessu. Habbuma ajjeeftee fitti malee Oromoo keessa dhaabbattee Oromoon bulchitu. Kaleessa Tuulamarraa Finfinnee irraa kaasanii biyyoota adda addaatti hamma fixanii isa kaan Wallorraa fixanii isa kaan eessaa fixanii dhufanii lafa Finfinnee qabatan. Bataskaana keessaa meeshaa qabu imbaasii isaaniitiin bataskaanni Oromiyaa keessa jiru kuni bataskaana fidanii Oromiyaa keessa iddoo adda addaatti dhaaban kun imbaasii warra Amaaraa fi imbaasii warra Faannootiin. Imbaasii isaaniiti. Achi keessa ambaasaadara qabu. Qeessonni achi keessa jiran sun ambaasadaroota Faannootiin. Meeshaan achi keessa jira. Boombiin achi keessa jira. Achi keessaa kaahanii hidhatanii uummata keenya fixaa jiru.
nuti immoo jala deemuu jirra. Oromoon maal dhabe? Tokko waliigaltee dhabe. Waliigaltee dhabeet Oromoon diinaan unkuramaa jira. Lammaffaa maaliif waliigaltee dhabe? Ani Oromoodhaan deema kan jedhu hogganni ani hogganaa jedhee kan waamu kan fuuldura taa'u gaafa iddoo tokko gahe Oromootti garagara. Oromoon har'a wanti Oromoo barbaachisu, wanti ummata Oromoo barbaachisu inni dura tokkummaa isaa ijaaruudha. Yoo tokkummaa isaa ijaare diinni isatti buutu tokko iyyuu hin jirtu. Lama kaayyoo fi seenaa qabsoo irratti iftoomina qabaachuudha. Amma hanqina guddaa kan nuti ta'e kaayyoo seenaan qabsoo irratti iftoominni hin jiru. Maaliif qabsaa'e Oromoon? Itoophiyaa diimokiraatessuudhaaf qabsaa'e Oromoon miti. Seenaa qabsoo kana iftoomina qabaachuun hin jiru. Maaliif warri faannoo amma iftoomina qabu? Waan barbaadan ni dubbatu, waan barbaadan ni godhu. Iftoominni hin jiru nuun jaarmiyaa keenya keessatti. Akka udaana dalaa dhoksanii nam tokko nam lama qofti irratti haasa'ee qabsoo Oromoo garan barbaachifnetti deemamaa jira. Inni sadaffaa murtee siyaasaa irratti uummata hirmaachisuudha. Murteen siyaasaa kennamu kamiyyuu uummata Oromoo hirmaachisuudha. Hirmaachisaan jiru. Uummanni Oromoo akkuma abbaa dhimma hin taanetti iddoo biraatti dhaga'u jira malee dhimma Oromoo irraa wanti dhimma qabsoo isaarraa wanti itti mari'atamee isa hubachiifamu tokkoyyuu hin jiru. Aga ammaatti kanatu ta'a, sanatu ta'e uummata miti qabsaa'onni warri koree hojii raawwachiistu ta'anii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran sadarkaa olitti dhimma kana hin beekan. Kanaafuu dhimmi murteen siyaasaa uummata Oromoo hin hirmaachifne uummata Oromoo irratti murtaa'u kumiyyuu fudhatama hin qabu. Inni gama biraa miidiyaa walabaa kan marii bilisaa jajjabeessu Oromoon qabaachuudha qaba. Amma jarri miidiyaa adda addaa qabu. Hayyoonni isaanii karaa barbaadaniin gabbaanii dhiibbaa godhu. Akka barbaadetti abbaan barbaade isaan oofuu hin danda'u. Kan keenya miidiyaan walabaan jiru. Miidiyaan jiraattus tokkitti yoo jiraatte irratti duulamaa danda'amee namni dubbatu hin jiru. Hoolota bobbaasanii irratti mar'achiisu. Namni kana sodaateet dhimma isaarra dubbachuu dadhabee taa'u jira. Kanaaf miidiyaan walabaa nu barbaachisa. Miidiyaan walabaa kan uummanni Oromoo dhimma isaarratti abbaa barbaade qeequ. Abbaa barbaade akka barbaadetti waan kaayyoo Oromooti barbaachisu dhimma Oromoof Oromiyaa irratti qeequ kana qabaachuun dirqama. Kana keessaa bahuudhaaf. Inni gama biraa dhaloota haaraa har'a lafaa bahee dirree qabsoo jiru kana. Ta'e dhaloota lafarra jiru seenaa qabsoo Oromoo sirriitti barsiisudha. Eessaa kaanee as geenye? Kaleessa eessa turre? Eessaa kaanee har'a as geenye? Maaliif qabsoofne? Maaliif qabsaa jirra? Maal argachuuf turre? Maal argachuudhaaf qabsaa jirra yoo jedhan yoo namni dhaqee karaarra dabee deemu lakki karaarra dabdee karaatti deebii jedhe dhaloonni si qajeelchaa jechuudha. Seenaa dhaloota haaraa kana seenaa qabsoo barsiisudha. Kana barsiisaan jiran kuni baratamaan jiru. Dhaloonni seenaa qabsoo Oromoo barachuun dirqama ta'a. Maaliif qabsoofne? Kaleessa maaltu dhabame? Har'a immoo maal argannaan Itoophiyaatti galla? Maal argannaan faannoodhaaf TPLFitti galla jedhee gaafata dhaloonni. Otoo maal beeke? Otoo seenaa qabsoo Oromoo beeke. Kana inni gama biraa qabsoo keessatti wareegamni kaffalame. Wareegama hedduutu kaffalame. Wareegamni kaffalame kun kabajamuudha qaba. Maaliif kufan qabsaa'onni kaleessaa? Maaliif kufaa jira ilmi Oromoo har'a? Maal barbaadaaf wareegamni kun maaliif wareegaman?
maaltu dhabamnaan wareegaman har'ammoo maaltu argamnaan warra kana wajji walii galaa jedhee namni gaafata. Kanaaf yoo waan feete qabsoo Oromoo keessatti wareegamni kaffalame kabajamuudha qaba. Bilisummaa walabummaa Oromoo fi Oromiyaatiif qabsootti seename waan ta'eef wareegamni kaffalamee gaaf sana irbuun itti seenamee wareegamni kun kaffalame kabajamuudha qaba. Kanan kabanye yoo ta'e wareegamaa fi kabanye yoo ta'e namni wal kabajeetoo afaan walirraa qabatee taa'utu hin jiru. Kun ifa. Gama biraatiin garaagarummaa yaadaa jiraachuu danda'u. Ani yaada biraan qaba. Jaalundee yaada biraa qaba. Yaalli biraas yaada biraa qaba. Yaada keenya garuu waliin dubbachuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan furuu dandeenya. Arrabsoof sodaachisoodhaan yaada kiyyan si fudhachiisaa sin dhaggeeffadhu ta'ee deema taanaan qabsoo Oromoo irratti akka barbaadde godhuu dandeessu. Waliin dhaggeeffannu akka Oromootti garaagarummaa yaadaa qabna. Mariin hin jiru. Mariin hin jiru, wal kabajuun hin jiru. Isa kana ankoo fudhadhu diddu akkasan si godhaadhaan deemamaa jira. Kun abadan hin ta'u. Isa kana sirritti irratti namni walii galee deemuu danda'uudha qaba. Inni guddaan rakkoo qabsoo Oromoo irratti ta'e dantaa dhuunfaati. Mootummaa ta'uu hawwu. Gaafa dhaqanii iddoo tokko ga'an mootummaa iyyuu hin ta'anii dantaa dhuunfaa du'arraa baanii lubbuun meeqa galaafatame dafnee waan sana xumuratti goonee nuti mootummaa taana kaayyoon warra wareegamanii kaayyoon Oromoo fi Oromiyaa qabannee deemaa jirru sun omaa dhimma keenya miti kan jedhu kanatu jira. Isa kanaafidha kan qabsoon Oromoo gurguramaa jiru. Tokko amma akka waliigaltee isaan foramii yookaan allaansiin amma isaan godhanii tibibbir allaansi jedhanii yookaan tibibbir kaawunsil jedhanii isaan irratti godhan kana irratti mirga hiree murteeffannaa uummataa hin kabajan. Hin murtaa'ee jedhan. Namni Itoophiyaa keessa jiraachuu qaba dirqama ni kenname jechuudha. Namni kana keessa hin jirre tibibbirii kana keessaa ba'a. Oo ba'ani. Uummanni Oromoo eenyuyyuu qeessaarraa dhoowwatee eenyuyyuu amma barbaade iddoo barbaadetti waliigalteedha waan barbaade gochuu danda'a. Har'a dhaqanii mana warra gumaatti hiree murteeffannaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo dhaqee achitti waliigalee akka uummanni Oromoo hiree isaan murteeffanne warra godhaa jirutu jira. Inni kunis dhaabbachuudha qaba. Kun ifa. Warra sana bira dhaquu otoo hin taane kun sirriitti dhaabbachuudha qaba. Kanaaf mirga uummataa, hiree murteeffannaa uummataa, walabummaa, bilisummaa Oromoof Oromiyaan fedhu sana. Inni kun dirqama kabajamuudha qaba. Jaalatanii miti dirqama kabajama. Gama biraa Uummanni Oromoo wanti inni gochuudhaaf danda'u murteensa inni guddaan waan waliin mari'ate waan irratti waliif galan akeekaaf kaayyoo sana irratti waan walii galan dhimmi walabummaa Oromiyaa uummanni Oromoo yoo fudhate dhimma bilisummaa isaa yoo fudhate hiree murteeffannaa isaa yoo fudhate waan uummanni Oromoo irratti walii galee mari'ate ta'a. Garuu warra dhiiga isaa dhangalaase faannoo warra kaleessa ilmaan isaa jalatti xaragaa ture TPLF warra kana qabatanii hiree murteeffannaa Oromootu deema jechuun hin danda'amtu waan taateef daangaan faannoo Goojjam gama. Daangaan TPLF Raayyaan gama. Lafa Oromoo keessatti kan murteessus kan lolatus kan lolchiisus abaa'uu woboodha. Warri qeesaa keessatti izii shanaffaa waraana dhufee naqee waraanni faannoo qeerra uummata Oromoo fixaa jiru. Afaan maalitiin faannoo wajjin gabbaaniitii waliigaltee godhu. Inni kun dhaabbachuudha qaba. Inni kun dhaabbachuudha qaba. Isa kanarraa callisuun wanti akka ragaatti jirutu jira. Waan kana irraa callisuun
abadan kun namummaas miti gadhummaadha malee dhiirummaas miti dabooxummaadha malee namni kana amiin jedhee fudhatus hin jiru wareegamni fedhe kaffalamuyyuu Oromoo keessa seenuu hin danda'ani isee kana jala mureessitti ma fayyaate. Ulfaat fayyaate galatoomii jaajicha mee kalmaa wal qabsiifnee karaa gaafii teenyetti aanutti yoo jennu silaa walitti dhufeenyi hariiroon kun namtii isaan jidduutti jiru ifa ta'ee labsamee jira. Kaayyoon walitti dhufeenya TPLF fi faannoon jaarmiyaalee siyaasaa Itoophiyaa impaayera mootummaa Abiyyi morman amala jaarmiyaalee Itoophiyaa morman jechuun dandeenyu jaarmiyaalee mootummaa morman jechuu yoo ta'e malee. Garuu akeekni kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo waggoota 50 dabreef hanga irratti illee dabareen ABO boogootti kan nutti himamaadhaa ture afaan ajaja olaanaa ABO boorraa kan dhagayaa turre gaafiin ummata Oromoo akeekaa fi kaayyoon akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo abbootiin keenya wareegama irratti kaffalaa bahan hanga firii xaafii takka sharafamee jennaan ABO biratti fudhataman qabu kajoo itti deddeebi'ee waltajjii garaagara irratti eebba waraanaa garaagara irratti waltajjiilee hawaasaa ayyaanota garaagara irratti gaggeessuun jaalmarroon ibsa jajjabaa kan dhaadhaatu. Ibsi jaalmarroon dubbachaa ture san haala arraan tana deemaa jiru kanaa wajjin waliin faalleessu tokko yoo haa ta'u ta'e ammatti tokkummaan warri simdoodaa lallabachaadhaa jiru kun waan ejjennoo isaanii kaayyoon isaanii maali kajoo kaayyoo isaanii ibsachaadhaa jiran kaayyoon isaanii Itoophiyaa takkitti ijaaru Itoophiyaa takkitti ijaaruu keessattuu federaalizimii sobaa har'a Abiyyi uummata keenyaan itti fixaadhaa jiru haa fi TPLF kaleessa uummata keenya ittiin fixaadhaa turte sanuu kan cunqursuudha. Sanirraa hama. Ejjennumarraa Abiyyi uummataan guyyoomsaa jiru kana of keessaan qabu har'a kan isaanii kun Itoophiyaa takkitti aadaa takkitti amantaa takkitti kaleessa dubbatamaadhaa ture santu har'a dubbii himaa faannoodhaatii fi hogganoota faannoo olaanoo irraas dubbatamaadhaa jira. Garuu kan kanaaf kan adda godhu ammas jarri faannoodhaa kun naannoo Amaaraa guutumaan guututti to'annoo ifii jala galchanii to'annoo ifii jala galchuu bira kutanii ummata keenya kaaba Oromiyaa walloo kan lafaa wajjin muramee isaaniif kenname sanis cunqursaa isaanii jalatti akkuma jirutti dhiifatanii lafa Oromiyaa isa biraa qe'ee har'a waraanni bilisummaa Oromoo mooraa dubbee guddoo ABO ni qaba jennee teenyee ittiin dhaadan qe'ee hayyoota qe'ee qabsaa'ota gameeyyii qe'ee hogganoota dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoodha lixa Oromiyaa guutumaan guututti akka to'annaa isaanii jala jiru ibsa godhanii hojiinis nu barsiisaa jiran. Uummata lafarraa buqqaasanii fixanii nu barsiisaa jiran. Soba miti kun dhugaa lafarra jirudha. Dhaadannoon isaanii sirriidha. Humna isaanii hanga gowwaan beekaniif daadatu. Garuu humni nuti akka uummata Oromootti waraanni nuti ni qabne jennee abdannu yoo jiraate inni guddaan har'a lixa Oromiyaa jira. Ejjennoon har'aan tana jara kanaa wajjin walitti dhufeenya godhamaadhaa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo akkuma dhaabattuu hoggonni dhaaba kanaa hundinuu wal hubannoodhaan waan kanarratti godhamaadhaa jira hin jiruu. Isaati jettu kareefun tanaa sana wajjin wal qabate ejjennoon kun yoo hin jiru ta'e hoggonni ABO boodaa akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo koree hujiraawwachiiftuu miseensota shanee gumii sabaa qaba waan taateef murtee hoggonaatiin ala hoggonsa jechuun nam tokko miti. Hoggonsa jechuun koree hujiraawwachiiftuu dhaabaa hunda. Murtee hoggonsa kun waloodhaan quban qabne kan namoota muraasaan murtaa'u kana dhaabni kun gadi ba'ee dubbachuu maaliif dhabe? Hanga ammatti nama dubbatu nagar. Moo irratti wal hubatanii jiranii. Silaa akkuma bara 1990 takka nuti waliigaltee chaartara seenuudhaa quba hin qabnu warra zoonii lixaarra jiran qofaatu sanuu bakka bu'ee leencoo lataa qofatu waan kana godhe malee nuti quba hin qabnu kuni iftoomina mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ajaja hoggonsaa faalleessuudhaa kaja'u walitti daddabarsanii itti gaafatamumma bara chaartaraa san uummata keenya mudate qabsoo tana mudate hoggona kana mudateehu hoggona tokko hagadi bahee itti gaafatamumma wareegama sanii fudhatu qabdi qabsoon bilisummaa Oromoo. Hanga irratti illee uummanni Oromoodhaa leencoo lataa abaaraa jiraachuudhaa kana kan bara chaartaraa
Hoggonni bara sanii hundinuu dhimmi kun dhimma namoota muraasaan gaggeeffamedha kan jiru itti gaafatama jira. Baasuu qofaaf kan tattaafataman. Arrallee kan gaggeeffamaa jiru yoo bifuma san ka ta'u ta'e hireen uummata Oromoodhaa maali? Walitti dhufeenya hariiroo maanta na labsame kana wajjin wal qabatee dhiibbaan akeekaa fi kaayyoo qabsoo uummata Oromoodhaa walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo irratti inni fidu jira. Yoo jiraate hoo maal faadha? Haja'u sani bakka ijoon dubbiidha jechuudha. Galatoomi marrooni dantaa uummata Oromoo amma xurii qeensaan sharafnuu nutti abdadhaa jedhee kan jettirraan eegala. Yoo godhani gaariidha. Dhugaa namatti tola. Amma xurii qeensaa dantaa uummata Oromoo hin sharafne taanaan rakkoon tokko hin jiru. Garuu agarsiiftuun irraa dubbachaa jirru dhuguma warra dantaa uummata Oromoo sharafuu didedha. Qe'ee Oromoo keessatti diina ijaan laalaa. Otoo haati Oromoo buqqaa jirtu ijaan laalaa. Otoo ilmaan Oromoo mormi irraa citaa jiru ijaan laalaa. Dachee ofiirratti dhalatan keessatti gaafa diinni bakka isaanii qabatee lafarraa buqqisee lafa taa'ii karaadha deemanii itti dhufanii diinaaf dhiisa. Bira darbanii waliin tumsa godhanna jedhanii waliin deemuuni dhuguma dantaa uummata Oromoo sharafuutti hin jiraniire. Gaafii walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa yoo kaastanii yookaan jecha Itoophiyaa jedhuun alatti yoo baatanii rakkoo Oromoo yoo kaastan tumsa kana keessaa baatu jedhanii warri tolee lakkii hin kaafnu jedhee walii mallatteessee walii gale dhuguma dantaa uummata Oromoo hin sharafneere hin sharafuure. Waan ibsoonni ba'aa jiran kun tokkoffaa Tsimdoo wajjin Suudaanitti dhaqanii waliin haasa'uu isaan ni haalan. Alaabaan keenya garuu achi keessa jira. Quba qabaadhu. Tsimdoo jechuun afaan Tigreetii dhimmoota irratti walii galamuu danda'amu walii galuu danda'u. Inni kun marii ummataatiin. Isa san ni dhoksan. Uummanni Oromoon beeku. Irraa haguuganii jechuudha. Miidiyaan Oromoon dubbatu irraa haguuganii jechuudha. Mariin hin jiru irraa haguuganii jechuudha. Dantaa uummata Oromoo sharafuun asumaayyuu jalqabaan bara. Marii uummata Oromoo dhoksu. Qabsaa'onni waan itti deemanii fi waan irra jira wallaalchisuuf wallaalu. Waraana bilisummaa Oromoo qunnamtiinuma qabna. Amma danda'ametti karaa tokko tokko nama argina. Waraana bilisummaa Oromootiin addaan nukutuuf yaalanii akka barbaadan gochuudhaaf. Garuu hogganni aga har'aatti dhimma Tsimdoof dhimma kanarratti dhimma waliigaltee faannoof TPLF beeka jedhu hin jiru. Sini ciiteessaa jedhamee yoo deemame hin beeku. Garuu hin jiru. Hin godhan immoo. Waraanni bilisummaa Oromoo hogganni waraanni bilisummaa Oromoo damee siyaasaa fi ijaarsaa gaafa biyya alaa kana dhufee hayyoota ijaaree dhimmoota akkasiitiin mariinaa godhamu jedhu nama kana dafaa ol deebisaa jedhaniiti duula irratti bananii kashalabboota irratti bobbaasanii arrabsaa haga irratti arrabsaa jiruumi. Jalbooree lammii. Silaa mariin hayyootaa yoo gattaa'e hayyuuti irratti mari'ata. Silaa waan isa barbaachisu Oromoon irratti buusee baasee mari'ata akka warra Habashaa. Har'a miidiyaan Oromoo dhimma kanarratti gabbayee hayyoota Oromoo mariisisee bu'aan kanarratti yaada kennisiisee jira. Hin jiru. Miidiyaan Oromoo OMN tokkotu jira. OMN irratti gaafa dhiyaate hayyoonni waanuma dubbatan dubbatu garuu hayyoota mooraa qabsoo Oromootti fidanii akka isaan yaada isaanii qooddatan hin goone. Kanaafi hayyuun Oromoo akka dhimma Oromoo irratti qo'annoo fi barnoota qabuuf xiinxalaaf muuxannoo qabu akka hin hirmaanne godhameera. Kaayyoo Oromoo sharafuun asumarraa eegala.
wanti kophaa murteeffamu wanti namni tokko akka barbaade murteeffamu waan oromoon barbaadu beeku warri kun yoo dhugaa walitti dubbanne ummata qe'ee keessaa boo'ee mimmaan harcaasaa jiru ummata oromoo rakkoo guddoon mataa isaarra jirtu qe'ee isaarratti bira darbanii dhaqanii warra ummata keenya hiraarsee ajjeesee fannisee saamee qe'ee isaa keessatti abidda itti qabsiisee gubaa jiru wajji waliigaltee gochuun harka rukutaafii jiruun bar jabaadha sin nuti immoo si wajjinii waliigallaa baga akkas gootanii warra jedhudha kaayyoo ummata oromoon sharafne ree warri kun kaayyoo sharafuun asumaa eegala maanni kaayyoon oromoo haadha oromoo boochisuudha warra haadha oromoo boochisu wajji waliigalanii deemuudha warra qe'ee oromoo keessatti mormaa ilmaan oromoo kutu wajjiniin waliigaluudha kaayyoon sharafamne ree warra barattoota fi qeerroo bilisummaa oromoo 6,700 morma hirraa kutee hajjeesee qe'ee oromoo hunda qe'ee awwaalchaaf qe'ee boo'ichaa godhe wajjiniin warra waliigale wajji waliigaluudha kaayyoo oromoo sharafuu dhabuun kaayyoo oromoo sharafuun asumaa dhufa kaayyoo oromoo sharafuun eessarraa jalqaba qabsaa'ota oromoo balfuu hayyoota oromoo balfuu kaayyoo warra isaan wajjin qabsaan jala dhokatanii dhaqanii diina wajjin waliigalu kaayyoon sharafuun asumaa dhufa kaayyoo ta'uusaa kanatti beektu yoo waliin mari'atte kaayyoon keenya kana jettee beekta yoo ummata oromootiif kabaja kennanii kaayyoo isaatiif dhuguma falmaa jiru jettee beekuu dandeessa warri ummata oromootiif kabaja hin qabne warri ummati oromootiif safuu hin qabne warri waan oromoon barbaaduuf hin barbaanne oromoon mari'atee hayyuu oromootiin mari'atee hin murteessine kaayyoo oromoo hin sharafu jettee waan taate gaafa kaayyoon keessi jalaa gurgurame dubbattaare indo goggorreen un jedheen barleen colataa kaleessa modheen gadda miidiyaa irratti dogoggorri isaa sun dugda duubatti hin deebine otoo gaaf sana dogoggora isaa irratti arganii fuuldura dhaabbatanii sirreessanii gaaf sana sirrata yoo har'a fuuldura dhaabbattee waan keen sirreeffanne biroo bakka fidduun qabdu erga ta'ee booda deebitee immoo tokko jenne ammas immoo dhaloota jenereeshinii tokko amma TPLF jenereeshinii tokko gabbarre warra kanattis immoo jenereeshinii biraa gabbarra nuti keenya barumaan kana faannoon akka faannootti gurmooftee kan dhufte waggaa 3 abaawoon garuu waggaa 5 har'allee maxxantummaa namaarraa hin baane waan guddaa si gaddisiisu har'allee maxxantummaarraa bahuu dadhabe abaawoon waan guddaan si gaddisiisu kun maaliif ta'e kaayyoo warra sharafurraa dhufe jechuudha kaayyoo sharafuu kaayyoorraa maxxantummaarraa namarraa bahuu dadhabne hagaarraatti warri boru dhuftes wal faana dhufte daftee wal ijaarti maaliif tokko ummata isaanii akka dhufanii walii galanii dammafkatu kan keenya isa dhufu isa qabsoo oromootii fi leecalloo qabu isa qabsoo oromootiif naasuu qabu isa alkanii guyyaa hojjetu isa oromoof quuqamu ofirraa dhiibu har'a miti durumaa kaasanii ofirraa dhiibu kaayyoo oromoo sharafaa jiru jechuudha kanaaf kaayyoo oromoo hin sharafnu okay baay'ee gaariidha yoo sharafuu baatan garuu mallattoon kaayyoo sharafuu irratti mul'ata waan ta'eef mallattoon sun guutummaan guututti irraa argama akka dhukkuba nama sibtamii namni gaafa utaalloo qabu kan funyaantu cufamaa yookaan waan tokko ta'a sibtamii sanatti irratti mul'ata mallattoon sun irra jira miti immoo argamaa jira mul'achaa jira maal jedha oromoon gaafa mammaaku sirbituu chichikkiitti beekuu jedha gaafa mashiinii morma sosochoofattu akka isheen sirritti sirbitu beekuu jedha kanaaf amma isaan gaanii fi bakka isaan itti deeman barreera ammallee
kaayyoo sharafee sharafuu baate Oromoon kaayyoo isaa waliin eeggata malee nama tokko irratti hin hirkatu. Nam tokko irratti hirkattee hin deemtu. Kaayyoo kee waliin eeggatta. Kan kaayyoo irraa dabde immoo ofirraa dhoorkita. Dhimma uummata miliyoona 60-50ti. Dhimma namni tokko ol bahetti murteessu miti. Oromoon hayyuu qaba. Beekaa qaba. Hayyuu Oromoo bakka 3 jira beeki. Tokko kan diina jala galee dhaqeechi waa helmatu jira. Hayyuun Oromoo kan PP jala dhaqee lafa Oromoo characharu jira beeka hayyuun Oromoo. Tokko immoo kan sodaatee du'a sodaatee dubbii kana sodaatee manatti galee ciisu jira beeki. Hayyoonni Oromoo immoo tokko immoo gabba'anii kan hojii hojjetan jiru. Kan sodaa hin qabne, kan dhugaa sabaatiif falman hayyoonni Oromoo jiru. Skoolaroonnis jiru. Hayyoonni Oromoo kan sabaaf falmatan, kan dhugaa dubbatan, kan kabaja isaanii gabbuusanii kabaja saba isaaniitiif kennan. Jiru. Warra akkasii hin balfu, hin micciiru. Ofitti siksanii wajjin hojjetanii dubbii jijjiirurra ni balfu jechuudha. Kanaaf agarsiiftuun kaayyoo ganuurraa mul'ata. Yoo ganuu baatan immoo baay'ee gaariidha. Kanuma jedhu nan xumura fayyaa ta'e. Ulfaadhu galatoomii jaalchichamee dhimma kana hojii wal qabatee tokkummaa siyaasaadhaa uummachuun warra akka keetii kan cunqursaa jala jiran wajjin hariiroo uummattee qaama cunqursaa uummata keetii irratti gaggeessaadhaa jiru san irratti qabsoo gaggeessuun seenaa addunyaa tana keessatti poolitikaa hunda keessa jira. Garuu inni keenya kun kan adda isa godhu warra kaleessa ifirraa kaasuudhaaf tumsa irratti barbaadaa turre. Tumsa waliin horannee ifirraa kaasuudhaaf tarkaanfii irratti fudhatamaadhaa turre. Arraas deebinee warruma kaleessa ifirraa kaasuudhaaf irratti tumsa jaarrachaa turre sanii wajjin deebinee tumsa jaarrachuudhaaf soso'uutu mul'ata. Itti waa'ee qabsoo keenyaa kana dhugaan wareegama ilmaan Oromoodhaa qabsoo tanaaf jecha jiratti qotamanii awwaalaman san aangoo poolitikaadhaa aangoo siyaasaadhaa Itoophiyaa keessatti barbaaduudhaaf kaffalame moo gaafii bu'uuraa haqa dhabe Oromoon haqa isaatiif jecha wareegamni dillisan kaffalame kaja'u hoggona siyaasa keenyaa dhufaa dabraa hundatti biratti gaafii wareegama haqa Oromoodhaa mirkaneessuudhaaf wareegamni kaffalamu san aangoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti ittiin barbaaduudhaaf kan jijjiirraa godhamu harkaadhaa irra ga'e. Har'a maal nuun jaa uummanni Oromoo? Uummanummaan Oromoo TPLF kan kaleesse qeerroo harka qullaa gadi baatee karaa gubbatti fincila diddaa gabrummaadhaa dhagaa darbattee aangoo irraa ibsaan dura kaasuudhaaf jecha kan daataan isaa katabame kan warri beekamtii qabu nama 5,000 ol kan lakkaawamu arragumaan nama 5,000 sanii ol nama 5,000 sanii namni deebi'ee TPLF gaafate hin jiru. Ajjechaan jumlaa TPLFin hawaasa Oromoodhaa haftu qabsaa'ota Oromoo adda bilisummaa Oromoo ABO ragee inni bara chaartaraa waan dubbatamee dhumu miti. Ajjechaan jumlaa maqaa kanaaf uummata Oromoo irratti gaggeeffame baha Oromiyaa irraa hanga lixa Oromiyaatti kibba baha Oromiyaa irraa hanga kaaba Oromiyaatti jiddugala Oromiyaa irraa hanga lixa kaaba Oromiyaa Jimmaa fi Lubbaa Booritti ajjechaan jumlaa uummatni warra TPLF kun uummata Oromoodhaa hin godhin gochaa gara jabinaa hiriyaa hin qabnetu uummata kanaan Oromoo irratti gaggeeffame. Jiratti qotamnee awwaalan qalanii waraabessa nyaachisan awwaalchan horkanii. Isa seenaatii miti inni as dhiyoo kana hora Arsadeet irratti bara 2016 uummata nagaa irreeffachuudhaaf gadi bee ajjechaa jumlaa hangas ta'u irratti raawwate san arra isaa wajjin firoomneet qeerroon kaleessa dirree Bishootutti uummanni keenya Arsadeetti biraa dhume santu arra dirree qabsoo irraa deebi'ee qabsoo hidhatee lolaadhaa jira.
obboleeyyan isaanii hiriyoota isaanii kan manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa irra waliin turan hanga yuunivarsiitiitti waliin turan kan horsadetti dhume santu arraan tanachi jira. Ambootti kateessanu. Inni silaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo nama 200 ol baha Oromiyaa mana hidhaa hammarreessatti walitti qabdee TPLF qoonqoo qofaan midhaan irraa murtee bishaan irraa murtee agabuudhaan mana hidhaa keessatti dhume namni keenya waraana bilisummaa Oromootiin san. Garaa kamtu nu danda'e arra TPLF wajjin hariiroo siyaasaadhaa hidhatatti bilisummaa Oromoo. Garaa kamtu isa danda'e arra faannoodhaa wajjin hariiroo hidhatatti bilisummaa Oromoo. Bu'aan inni irraa argachuudhaaf hidhatu aangoo siyaasaa Itoophiyaadhaa Abiyyi qofa aangoo irraa kaasuuf immoo kan inni irratti qabsaa'aa jiru. Akeekaa fi kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo Abiyyi aangoo irraa kaasuudha moo impaayera Itoophiyaadhaa kan bara dhufaa fi dabraa uummata Oromoodhaa ihana godhatee nyaachaa jiru hiyyummaaf saaxilee biyyarraa baqachiisee jiru. Hayyuu keenya qubsuma dhoorke, beekaa keenya qubsuma dhoorke jiratti qotee awwaalaadhaa jiru kan ifirraa caccabsinee Oromiyaa biyya walabaa ijaarrachuudha kaayyoon jedhu san maaliif sodaatama? Hayyoonni Oromoo maaliif dhimma kanarratti gadi bahanii dubbachuun hafee caljaanii ta'anii ilaalaadhaa jiran? Uummanni har'aan tana qabsoo isaa ilmaan isaatti gabbaree qabeenya isaa itti gabbaree jiraachisaadhaa jiru kana gaafa inni kararraa dabuudhaaf ka'e kararratti deeffachuu hin dandeenye. Moo ololuma qofa akkuma bara 1990 takka as deebinee hogganoota qofa irratti ololo oofuuti hiree keenya ta'a. Bu'aan qaba beekumsani ta'a kun. Hayyummaan keenya eega Oromoon allayyaa ta'e eega kaayyoon keenya bitan eega kaayyoon keenya diinatti harka kanname gadi baanee wacuun hayyummaa keenya ni agarsiisa. Maal nuu godhe profeesaraa fi doktorri maal nuu godhe injineerootaa fi warri PhD biyyoota faranjii keessa ta'anii lakkaawwaadhaa jiran aktiivistoonni Oromoo fi Oromiyaaf jiraanne ja'an gaafa rakkoon akkanaa deemee arrallee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa mudatu caljaanii maaliif ta'anii ilaala. Osoo ijoolleen tun dhiibamtee humna laftanyaadhaa tanaan ilmaan habashaadhaa kanaan dhiibamtee harka jiraatti kanatti hin kumne ijoollee tana cinaa dhaabbatanii rakkinni ijoollee tana dhiibee jira kanatti harka kannachiisaa jiru guyyoo kaa jiraatu ta'e cinaa dhaabbatanii waan kana dhaabuun irran turre mariin hayyootaa godhamuun irran turre akka dhaabbatti jaarmaan ABO gosa sadarkaa adda addaa irratti idil addunyaarra jiru marii gaggeessee wanni kun fudhataman qabu yookaan ejjennoon isaa ifa ta'uu hin qabu. Ummata isaatiif maaliif ummata isaa irraa dhoksaa ta'a? Akkamitti ilaala jaarmaan ABO? Galatoomi jaalunde akkuma seenaarraa jalqabarraa kaafnee dubbanne baay'ee irraa haasofne mootummoonni impaayera Itoophiyaa duriirraa Minilik irraa kaasee Haile Sillaasee Mangistuu irraa kaasee sirna EPRDF yookaan TPLF bara 1991 hanga 2018tti geggeessan keessatti bara bulchiinsa isaanii keessatti ABO mootummaa ce'umsaa keessaa baasanii hidhanii barattoota Oromoo ajjeesanii keessaayyuu waan ati kaaste bara 2014 haga bara 2016tti sanaan duras tureera. Taateen addaa qotee bulaa Oromoorra barattoota Oromoorra maqaa maaster pilaanitiin ajjeefamuun waan addaa kan addunyaan argedha. Waan addaa addunyaan arge. Kanarratti darbee ajjeechaan ayyaana irreechaa bara 2016 suni walqabate waa hedduu waa guddaatu ta'e. Guyyaa tokkotti nama 1,000 ol nama 1,000 oltu jarri kun daaraa godhanii jechuudha. Waan qabadha keessatti haafu
waan guyyaa sana ta'ee fi isaan dura uummata Oromoo qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaa tokko namni kumni tokko laga tokkotti ayyaana isaatiif ayyaana irreechaatiif bahe gaafa transitional government kuma keessaa baame 1992 qe'ee Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka baalaa harca'e. Bosona Baalee gubanii bosona keessaa woboo balleessina jedhanii waan taatee ta'e. 1997 Harargeetti qabrii soddomaa bakka jedhamu jiraame. Ajjeechaan daangaa hin qabne ta'e. Manni Oromoo gubatee barbadaa'e. Qe'ee Oromoo keessaa namni jira jedhamu funaannamee dhabamee ajjeefamee mana hidhaa keessatti torchar ta'ee dhume. Warra kun warra gumaati. Warra kana wajjin walii galuun hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo harka jara sanaatiin dhume salphaa miti. Qe'ee Oromoo keessatti ilmaan Oromoo ola deemtuun dhumte salphaa miti. Warri kana wajjin walii galamuun hin taatu. Maaliif nutti deebi'anii dhufuu isaan? Finfinni Oromiyaa irratti wal lolaa jiraan bar wanti yaa'aa jiru kun hundi isaa. Oromiyaatti waamicha waamaa jirraan bar jara kana. Maal godhuu laga Abbayyaas ce'anii? Nuti achi ce'ee Oromoodhumaa qe'ee namaa dhaqee nama gaafatu haga ammaa dhageenyee beeknaati. Kuni wantaatu miti. Kanaaf hayyoonni Oromoo akkuma jalqaba siin jedhe hayyuun Oromoo bakka sadii jira. Hayyoonni Oromoo Profeesaroonni ogeessonni saayinsii adda addaa jiru. Ijaaramanii turan. Hayyoota Oromoo gara nama 42 ta'an profeesaroota saayinsii adda addaatiin muuxannoo qabantu ijaaramanii turan. Eewudhaan bara seenaa guutuu dubbatama jaalbooree lammiiti karaa jaarmiyaa biyya alaa irra deddeebinee dubbanna. Hayyoonni sun kan ijaaraman jaarmiyaa jira. Jaarmiyaa sana jalatti mataa walitti qabatanii silaa hojii hojjechuu ture. Hayyoonni sun hin bittinneeffaman. Dubbii waliigalteen amma rakkoo ta'ee jaarmiyaa baoboo keessatti rakkoo dhalate jedhamee dubbatamu kun ijaaramuu fi hundeeffamuu hayyoota sanarraa dhufe. Rakkoo hayyoonni sun mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoon dhalatee amma deemaa jiru kun hayyoonni Oromoo walitti ijaaramuun warreen qabsoo Oromoo geggeessina jettee namoonni 2-3 fuuldura teessu kun mataa dhukkubbii itti ta'e. Waan dugda isaa duubatti hojjetamaa jirutu nuuf galuu dide. Namni silaa hayyuun Oromoo walitti dhufee ijaaramee yoo qabsoo isaa geggeesse namni hundi jaalatee koreen hojii raawwachiistuu jaarmiyaa abaa obbo biyya alaa jiran kun hundumti isaanii warra achi keessatti dhaqee hirmaatee itti gammachuu qabudha. Maaliif hayyoonni Oromoo walgaa jedhee nama hayyoota Oromoo addaan diigu? Hayyoonni Oromoo akka walitti dhufanii mari'atanii dhimma egeree Oromiyaatii fi dhimma addunyaa irratti beekumsa qaban. Seenaadhaan warra beekumsa qabu jira. Soosiyoloojiidhaan warra beekumsa qabu jira. Seeraan warra beekumsa qabu jira. Sadarkaa adda addaatti warra beekumsa qabantu jira. Diinagdee warra beekumsa qabu jira. Geopolitically warra beekumsa qabu jira. Geografii biyyattii sanarratti akkaataa silaa deemuu danda'u. Warreen GIS baratantu jira. Waa hundaan fayyaadhaan kuni akka hin mari'atamne godhanii gorsaa ajajaa jedhanii nama tokkitti gorsaa dubbii himaa durataa jaarmiyaa waan tokko immoo nama hojjetu miti. Nama siree jala harkifnee gadi baafnedha. Nama akkasii waa hundarra kaanii dirree keessaa isa nama tokko biyya alaarra nama tokko namuma lamatu dhimma Oromoo akka barbaade ol qabee qaqqabee murteessaa jira jechuudha.
waliigalteen godhamaa jirus kanatti ta'ee jechuudha. Waliigalteen kun eessa ga'a? Eessayyuu hin ga'u. Abadan waliigaltee ta'ee mirkanaa'uu hin danda'u. Uummanni Oromoo gaafa isaaf game faannoo fi TPLF wajjin deemurraa Abiy Ahmad wajjin deemuu filata. Abiy Ahmadiif akka uummanni Oromoo daboo ba'u gochuutti jiru jarri kun. Abiy Ahmad bineensa ilmaan Oromoo dirooniidhaan cafacafeef akka namni isa deeggaru gochuu jiru warri kun. Maaliif Oromoodhaa jedhanii isa deeggara namni. Garuu eenyu caalaa faannoos kan nutti ijaare eenyu caalaa kan uummata Oromoo fixe immoo itti pippidha. Garuu warri boru dhufu immoo lafarraa nu balleessu akka nuti lammata ol deebine afaan Oromoon dubbatamu kana booddee jarri dhumna. Kana booddee an Oromoodhaan jettu eenyummaa kee jijjiirrattee lafarraa kaateet isgoo jettee miila isaaniitti akkuma kana dura itti gadi jedhanii miila dhungachaa turanitti miila dhungachuutti deebisuu jiru Oromoo. Otoon jaalatiin qabsoon Oromoo akka addaan hiramtee mootummaa nama nyaataa kana gargaartuuf humna ta'uu jiru. Hayyoon Oromoo karaa waa godhan dhaban durumaa hayyoon Oromoo bakka sadii jiru. Kan diina jala deemee waa butatu jira hayyuu garaa. Kan maaltu na dhibee maafan namaan arrafamaa maafan du'aa jedhee du'aa fi oogabbee dubbate arraba sodaatee too riphee dantaa Oromoo dabarsee hayyummaa isaa kiisa isaatti qabatee jiraatu jira. Kan gabbaanii dubbataman immoo irratti duulamaa jiraachuudha. Isaan duulame duulamuu baatee dhimma isaanii miti jiru. Isaan sun ammallee wal ga'anii walitti dhufanii mari'achuu jiru. Garuu gadi baasanii deemuudhaaf warra isaan jajjabeessee rakkoo kana furutu hin jiru. Fuulduratti garuuttuma jirra. Abadan otoo argamu qabsoo Oromootiif yoo humna kee ta'uu baate otoo iyyinu otoo asiin sitti dhufe jennee uummata Oromootti iyyinu hamna malee abadan diinni Oromoo qe'ee Oromoo hin geessu. Fayyaa ta'e kanuman jedha. Fayyaa ta'e galatoomii gaaffiilee keenya karaa xumuratti deemaa jirra. Mee jaalchicha as dhiyoo kana ammas wanni deddeebi'ee dubbatamaadhaa jiru. Dubbummaan ammaan tana hariiroo tokkummaa siyaasaadhaa mootummaa impaayera bilisiginnaa Minilik torbaffaa aangoo irraa kaasuudhaaf godhamaadhaa jiru wajjin wal qabatee akka hayyoonni tokko tokko dubbachaadhaa jiranitti miidiyaalee garaagaraa irraa dubbachaadhaa jiranitti mootummaa kana eega cabsan booda mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudha waan jedhamutu jira. Mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudhaaf jaarmeelee siyaasaa amma walitti dhufanii hariiroo walitti hidhachaadhaa jiran kana kan walitti qabee ijaaraadhaa jiru TPLF. Ifaadha kun. Moggaasni maqaa isaaniitu afaan Tigraayin kaa'ame waan ta'eef kana warri haaranii. Garuu olaantummaa cimtuu Oromiyaa irratti xiyyeeffannaa jabduu haa qabu warra TPLF caalaa faana jechuudha. Laftanyoota warra Amaaraa. Tokkummaan siyaasaadhaa dhuguma walqixxummaadhaatti amanan yoo haa ta'u ta'e dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti kan murteessu waraana bilisummaa Oromoo qofa. Oromiyaa keessatti hirmaachuu faannoo hirmaachifachuun Oromoo hin barbaachisu. Warri Tigraay akka Tigraayitti duraanuu walabummaa isaanii labsatanii biyya mataa isaanii ijaarratanii Abiy gadi ba'ee ifibsuu qaanfatee uummata ittiin goyoomsaa jira. Faannoonis garaagarummaa tokko qabdu kana wajjin. Mootummaan naannoo Amaaraa guutumaan guututti faannoodhaa wajjin dhaabbatee bulchiinsa feekii Abiyyi ittiin goyoomsu qofa kaayanii fi obbodiyoo tolfatanii naannoo isaanii abbootiin amantaadhaa osoo hin hafin dullatti illeen paartiilee mormitootaa karaa nagaa qabsanii jiru paartii bilisummaa Oromoo
Jaaldaawutti ibsaafaan gaafa Eertiraa jiran wajjin hariiroo hidhatan kan naannoo Amaaraa keessa jiran tokko illeen warra ol kaa'itu maal jaan tokko. Inni illee guutumaan guututti har'a faannoo ta'ee dhabamsiifame faannoon naannoo isaa to'annaa jala galcheetti Oromiyaa keessa akka malee harka isaa dheereeffatee ajjeechaa Oromoo irratti raawwachaa jira. Yoo tokkummaan kun tokkummaa siyaasaadhaa dhuguma diina keenyaa fira keenya ejjennoo adda bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraa qabatee deemee ittiin ciniinamuuf ittiin wareegama ulfaataa kaffalu san itti fayyadamuudhaaf yoo kan ta'u ta'e inni irraan tanaa kun uummataan guyyoomsuun ni danda'ama. Maal gooti faannoon naannoo Oromiyaa keessa? TPLF Oromiyaa seenu baru malee choolataa faasanuu bartu didamaa ture bara. Wanni jirri jechaadhaa turan tokkummaan waloodhaa haa jiraatu malee dhimma Oromoo irratti Oromiyaa irratti daangaa Oromiyaadhaa cabsitanii seenuun isinirra jiraatu kajoo mormii jabdutu deemaa ture jechaa turan. Leencoo Lataafaan Daawit Ibsaafaan hanga walgahii Londanitti. Inni keenya irraa ammoo osoo murtummaa waliigalteedhaa sanuu hin gahin faannoon mootummaa Abiyyi caalaa namni isin duularra banaa jirtu waraana bilisummaa Oromooti. Abiyyi yeroo dabre jeesaa keessan beeku faannoon kabaja Itoophiyaadhaatu kan jiru dhaadannoo isaa isa jabaa jaalattanis jibbitanis faannoon Itoophiyaa baharraa hanga Itoophiyaa lixaatti Itoophiyaa kaabaa hanga kibbatti Itoophiyaadhaaf ulfinaa fi kabaja malee Itoophiyaadhaaf xiqqeenya ta'uu hin dandeessu kan jiru dhaadannoo godhachaa ture biyyi faannoon. Har'aas ejjennoon isaanii baay'inaan kan isaan irratti xiyyeeffatan gochaa Abiyyi dalaguuf Oromootti himachaa jirti faannoon. Mootummaan Abiyyi mootummaa Oromoodhaa ta'ee tarraan tana TPLF fi faannoonis komatamaadhaa jira. Gochaan dirooniidhaan Abiyyi yeroo dabre Tigraay ta'e TPLF deebitee Oromoo irraa ammas biyyee nu nyaachisuudhaaf qophii xumurachaa jirti. Yoon bara Minilik harmaa fi harki nu muramee miti inni faannoodhaan amma deebi'ee nurratti dalagamuu deemu isa addaa gochaa suukanneessaa waraana bilisummaa Oromoo irratti ijoollee ajajaa olaanaan leenjisee bobbaasee harka isaa nyaachisee gaggeesse mataa muranii yeroo itti nu garsiisanitti har'allee ejjennoon isaanii waraana bilisummaa Oromoo irratti jibba isaan qaba tuffii isaan qaba yeroo agarsiisaa jiran kanatti waraanni bilisummaa Oromoo faannoodhaaf hiree kanneen Oromiyaa akka seenan hayyamuun sirriidha. Tokkummaa kana mirkaneessuudha jennee fudhannaa waan kana. Xumura irratti mootummaa kana waliin cabsuudhaaf tokkummaa siyaasaa ijaarrachuuf ce'umsa booda mootummaa ce'umsaa haa ijaarrannu yoo hajaamu taate mootummaa ce'umsaa ijaarrachuudhaaf jaarmeeleen siyaasaa Oromoodhaa tokkummaa siyaasaa keessoo ta'aniitu osoo hin qabne gariin keenya warri qabsoo karaa nagaa jiru Minilik torbaffaa mootummaa Abiyyi jalatti ijaaramee jira. Oromoon tokkummaa siyaasaa isaa fi walitti dhufee ijaarrachuu hin dandeenye. Tokkummaa siyaasa isaa alagaadhaa wajjin ijaarratee keessattis deebi'ee Oromoodhaaf bu'aa akkam buusuu deema jaalchicha. Uummata keenyaaf akka ifa ta'u fudhadha. Ayyee ulfaadhu jaala kiyyaa jalqaba mootummaa ce'umsaa kan jedhamu eessatti wajjin ceenaa? Nu Oromiyaa qabna. Isaan biyya mataa isaanii danda'e qabu. Yoo waliin dubbachuun nu barbaachise naashinaal daayilogii wantoota irratti walii galamu jalqaba gochuutu namarra jiraata. Mootummaan ce'umsaa nuti faannoo wajjin deebinee Itoophiyaa ijaarru jiraatti hin fakkaatu. Dhaadannoo keenya jalqaba walabummaa bilisummaa birmadummaa uummata Oromootii ka jedhudha. Rakkoon keenya guddoon gufuuwwan daandii keenya irra jirantu jiru. Ka gaafa qabsaan uummata Oromoo bilisummaa walabummaa jedhanii faarsan kan gaafa mootti dhiyaatan dantaa Oromoo sharafanii deeman. Kanaaf gufuuwwan nu mudatan karaa keenya irra jiran kana karaa keenya irraa cufuudha kaasuudha. Mootummaan nuti faannoo wajjin hin ceenu wanti nuti kana booda TPLF wajjin mootummaa ce'umsaa godhannu ollaa gaarii waliin ta'uu dandeenya waan waliin ceenu miti waliin marii daayilogii akkaataa ollaa gaariitti walii ta'an irratti waliin murteessuun hin danda'ama ture.
Abiyyi kuffisnee faannoo bakka buufna yoo taate abiyyi kuffinnee TPLF bakka buufna yoo taate abiyyi gaariidha jechuun miti bineessa abiyyi uummata Oromoo dirooniin tume qeerratti dhala Oromoo fixe abiyyi kanaafi warri isaan kun dhufan kun immoo abiyyi gadii jechuu miti abiyyi ol fixu malee abiyyoo xiqqaate afaan Oromoo irratti dubbachuun dhoowwine garuu uummata Oromoo sochii dhoowwe hiraarseera faannoo fi abiyyi gargar baasee ilaaluun faannoon garuu abadan wanti mootummaa coomsaa wajjin hojjetatanis jiraatti fakkaatu uummata Oromoo wajjiniin waliin galle namni mana isaatti hayyoota uummata isaa qabsaa'ota warra wajjin qabsaa'u hoogganoota wajjiniin hin mari'anne akkamittiin gabbeelatti mari'ata mana ala facaa mana mancaa jedhan kan mana isaa keessa bukoo meeqa baatu akkamittiin gabbee mari'achuu danda'a ulfaatadha kanaaf injifannoo guddaan halkan tokkotti dhufuu danda'a beektaa waraana keessatti garuu immoo injifannoo halkan tokkotti dhalatu hin jiru guyyaa guyyaadhaan obsaan hojjechuudhaan dadhabina ofii irraa deebi'anii mo'achuudhaan ofitti deebi'anii saba ofii wajjin mari'achuu ummata ofii wajjin mari'achuu qabsaa'ota wajjin gattaanii mari'achuudhaa fi karoora baafachuu fayyoota ofii wajjin mari'achuun har'allee yeroon isaan dabarre waan hin taane xibaaruun hin taatu ummanni Oromoo kana booddee bara akkasii keessatti bara dukkanaa kana keessa dukkana keessatti iyyuu ummanni Oromoo harka xaxateen teenye beekta baroota durii keessatti bara namni waan tokko irra hin geenye iyyuu ummanni Oromoo harka xaxatee diinatti of kennee hin ciimne ammas hin ta'u ofumaaf Abiy Ahmed Oromoo irraa dhiibee jala galeettidhaan barkan inni kufaatii isaa akkasitti saffisiisaa jiruuf Oromoo raasiqeeti gaafuma dhufu Minilik Faarseetiin karaafidhaan bar otoo dhimma Oromoo fi ummata Oromoo wajjiniin dhaabbatee mari'atee akka kana kufaatiin isaa ittiin saffisu diinnis itti akka kana hin tuffatu beekta kanaaf dukkanni amaan deemaa jiru kun gufuu gurguddaa karaarra naqee qabsoo Oromoo irratti akka barbaade bacarraqu kun gaafa achi dukkana amaa kana keessaa gufuun isa dhoofte qaalaa bu'a ummanni Oromoo fuulduraa kaasa namni akka barbaade ta'u warra kana wajjiniin bifa amma isaan deeman kanaan walii galee deemuu jiranatti hin fakkaatu qabsaan ni kufa qabsoon immoo itti fufa miidhamaan kaayyoof jecha yoo miidhamte sababa qabsooftuuf matuma keetiif dhiitamuu mirga saba keetiif waan fedhee ta'u fuuldura dhaabbattee qabsooftee qabsoo kee karaatti deebista yookaan irratti wareegamta malee wanta dabarsitee dantaa kee alagaadha dabarsitee teessuuf hin jiru. Har'a qeen Oromoo tokko nagaa qabu hin jiru. Qeen Oromoo tokko nagaa qabu hin jiru. Wanta hamma dubbatamaa jiru kana jara kana wajjiniin Oromoon ayyoota isaa waammate ilaafilaamedhaan gattaa'e tsimdoo keessa tibibbir kaawunsilingii keessa faannoos TPLFis eenyus wajjin haasa'uun dura Oromoo wal faana haasa'utu dursa. Jalqaba hogganoota wajjiniin waraana kana geggeessaa jiraniif kabaja kennu dursa. Waraana bilisummaa Oromoof kabaja kennu dursa. Isa biraa miseensota dhaaba kanaatiif kabaja kennu dursa. Ummata Oromoo bal'aaf kabaja kennu dursa. Hayyootaaf gameeyyii Oromootiif kabaja kennu dursa. Kan mana ishee keessatti nagaa hin qabne gabbaatee nama wajjin haasoftee ol deebitu tokko milkaa'uu hin danda'u. Mana mancaa ala facaa isa jedhan sana akka hin taane. Mana keessa nagaan hin jiru. Oromoon yaada tokko hin qabu.
Oromoon otoo waliin galin inni wajjin qabsaa otoo isaaf waliin galin mootummaa cimsaa maal ijaara? Eessarratti mootummaa Finfinnee irratti dhaqanii ijaaru mootummaa cimsaa maal qabdi Finfinnee irra faannoon? Maal qabdi Finfinnee irra TPLF? Maal qabu Finfinnee irra? Dachee keenya irraa maal qabu? Abbaa gamatti dhaqnee gaafannee irraa nuti. Har'a lafa keenya irra warra taa'ee lafa keenya irratti uummata keenya mancaasaa jiru gaafachuu dhiisaniiti isa san biraa deemuun hin barbaachisu. Kanaaf mootummaan ce'umsaa ijaaramus hin jiru. Hayyoonni Oromoos ta'ee uummanni Oromoo mootummaan ce'umsaa jira wajjin jiru hin jiru. Birmadummaadhaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaa tifkachuutu dursa. Kanaaf har'aan booddee uummanni Oromoo bakka jiru diina faannoo jedhamu, Tibibbir kaawunsilingi jedhamu, Tsimdoo jedhamu diina Oromoo guddaa. Abiyyi Ahmadii fi diina Oromoo Abiyyi Ahmad caalu. Diina Oromoo Abiyyi Ahmad caalu warra harkan mure, warra arman mure, warra kaarruu morma muree muuzeemii galche, warra salaale irratti basmaam jedhee mucaa qale sana. Warra mana keessatti uummata noonnoo cidharra jiru sana balbalatti cufee rasaa sana abiddatti qabsiisee waadde sana. Warra uummata horroo guduruu aanaa meeqa qeerraa buqqisee har'a lafa isaaf horiisaaf qabeenya isaa saamee kaan fixe sana. Warra kaleessa Irreecha Horaar Sadii keessatti 2016 uummata Oromoo Irreecha Abbaye 1,000 iddoo tokkotti fixe sana. Warra qeerroo 6,700 fincila diddaa gabrummaatiif fixe sana. Warra nadhii gammadaa fa'aa dhabamsiise sana. Warra barattoota Oromoo mana hidhaa keessatti kaffaalota firraafaa miila irraa guure sana. Warra Tasfaa'uun Camadaa fa'aa ajjeese sana. Mana hidhaa keessatti. Warra hilmaan Oromoo kolaase sana. Warra qeensa walirraa guure sana. Wajjiniin har'a deebisanii qe'ee Oromootti warri fiddu gantoota. Diinota. Oromoon bakka jiru warra kana fuuldura dhaabbachuudha qaba. Abbaa fedhe haa ta'u. Abbaa barbaade haa ta'u. Miidiyaan Oromoos gabbee kanarratti ibsa kennuudha qaba. Mariisisuu qaba hayyuu Oromoo. Warra gumaati warri harki isaanii harka dhiigaati. Nu fixan, uummata keenya fixan, waggaa 150 oliif nu ajjeesan. Gumaa walirraan fudhanne. Qe'ee Oromootiif warri kaleessa ilmaan isaa jalaa dhuman suni har'a simimmaan buusanii eegu. Mee warri kaleessa qabsoo Oromootiif ba'anii boollatti dhuman suni warri ijoolleen kaleessa dhagaa otoo darbattuu TPLF fitte suni warra irra faannoon morma irraa kutte suni yoo ka'anii nu gaafatan maal jennee deebifna? Meerree eessaan geessanii kaayyoon nuti qabsoofneef kana yoo nuun jedhan maal jedhu? Kanaaf uummanni Oromoo akka gateettii isaatti, akka humna isaatti, lafa isaa irratti, qe'ee isaa irratti, abbaa qe'ee isaa ta'u faannoo, Tsimdoo, TPLF jinnii jaankaa isheewwan ittiin walii gayyaatu kana uummanni Oromoo ofirraa dhorkuu qaba. Faannoo warra Finfinnee keessaa kaleessa baaldaraas jedhanii bararaa jedhee Oromootu Finfinnee dhufe jedhee too dhaqee faannoo wajjin bosona galedha. Warra jibba Oromoo qabuudhaan faannoon Wallagga kiyya wallaggi waan gaafate immoo argachuu qabaadhaniin barfaannoo waan gaafate kanarratti walii galamedha. Kanaaf uummanni Oromoo karaa miidiyaa, karaa lafaa waan qabuun warra kana fuuldura dhaabbatee ofirraa dhorkuudha qaba. Kun ifadha. Oromoon qophaa'uu qaba. Diinaa oliitti dhufuu qaba jira.
isa kana har'a yoo fuulduran dhaabbanne yoomii fillee qeesaa daangasaa kabachiise laga gamatti waliin dubbachuu danda'a. Laga ofitti ceesisee qeesaatti galchee humna ishee dhachiisee fidee wanti waliin haasa'uuf hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos kanan goyoomina. Teenya haasofna rakkoon hin jiru warra jedhee qe'ee Oromoo keessatti diina ol galchuu waliin hin haasa'ina. Daangaa Oromiyaa hundarra warroo fi bakka barbaade wajjin waan fe'e ta'u dhaqee itti galuu danda'a ganda isaaniitti. Kanuman jedha ummanni Oromoo kanarratti halkanii guyyaa ayyoonni Oromoo beektonni Oromoo kanarratti qophaa'uu qabu. Faannoon diina Oromooti. Tsimdoon diina Oromooti. Tibibbir kaawunsilingiin diina Oromooti. TPLF diina Oromooti. Oromoo wal maleen qabu. Qeesaa jabeessee eeggachuu qaba. Kaayyoo isaa jabeessee eeggachuu qaba. Qabsaa'onni Oromoo wallaallachuu qabu. Goyoomsaa fi fokkorsuu namaa gatiitti kennuun qabanii kanuma naammaddaa fayyaa ta'e ulfaadhu. Ulfaadhu galatu jaalchicha yeroo kee fudhattee gaaffii deebii hangana geessu nu wajjin taasisuu keetiif uummanni Oromoo bakka jiru hundaa akka gaariitti hordofee rakkoo kana adda baafatee hubatee dhimma isaatiif abbaan ana malee hin jiru jedhee akka inni gadi ba'ee iyyatu dubbatu rakkina isaa abdii guutuu qabaa. Sagantaa keenyarraa asumarratti duulannaa sagantaatti aanuun hanga walitti deebinu nagayaan nu turii ulfaadhu fayyaa ta'ee galatoomii yeroo itti aanutti immaas sagantaa biraa kan maalii yeroodhaaf itti qabannee walitti deebinaa nagaan nu tura. Ulfaadhu fayyaa ta'etis.